السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كقال بريدو ilmaan Oromoo Oromoo keessartan sagaleen keessummaa qaqqabdi mallattoo dhagamu takka takka facaasaa dhiyaadha. Seenaa shiroo ligoo dhaba ganagaan dhuftan nooruu isiniin jedhan haa dhufuun keessanu. የደህንነት ተቋማት እነዚህ ተቋማት ለአንድ ሀገር ህልውናና ዘላቂነት እንደ ማገርና ምሰሶ ይወሰዳሉ። እኛ ለውጡን በተረከብንበት ማግስት እነዚህ ተቋማት በነበረው አደረጃጀት ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ ተመተዋል፣ ላልተዋል፣ ተበትነዋል፣ ፈርሰዋል። መንግስት ሲቀየር አብሮ ለመዝለቅ ችግር ነበረበት። ያን ለመቀየር ላለፉት 6 ዓመታት የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ እነዚህ የደህንነት ተቋማት ከፍተኛ የሪፎርም ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ከስትራቴጂው ጀምሮ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የብልጽግና ሰራዊት አይደለም። ብልጽግና በሆነ ምርጫ ዘመን ውስጥ የመጣ የሚሄድ ፓርቲ ነው። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ኢትዮጵያን የሚያስቀጥል የኢትዮጵያ ማገርና ምሰሶ የሆነ ዘላቂ ተቋም መሆን አለበት የሚል በክሊር ስትራቴጂ Qilleensa irraa seenaa shiroo ligoodha inshallah. Qilleensi kiyya dhiyaadhaa baga nagaan dhuftan nooruu isiniin jedha. Warri salaamu alaikum jettan wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Warri naa dhufettan anaa warri weelkaam jettan weelkaam baga nagaan dhuftan hundi keessanuu nooruu dhiyaadhaa isiniin jedha. Wi-Fi disconnect narraa ta'e. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديك سنة أنا أعرف نورو سنين جرا يا داشر اللي يقول إن شاء الله. أما الفاق اللي سجى رفوف يقول اللي سرفوف باتل إن شاء الله. قال تينغم سجن تاكي الناس إن شاء الله. نتركي كياتو وإفاكية نعرفه دي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى نقعد نفتر من ديك سنة نورو دي داشر اللي يقول إن شاء الله. Dikkat dubin. Diva mana full cak. Oke inshallah qilleensi kee dhufutti hin jiru gama sagantaa kiyyaatis seenaa ulfaadha galatooma. Gaarii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warri salaamu alaikum ittan wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Warri anaa dhufettan anaa warri weelkaam ittan weelkaam. Baga nagaan dhuftan qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo hundi keessanuu nooruu dhiyaadhaa seenaa isiniin jedha inshallah. Salaamtaa kiyyattaan suudhaan haqaa yoo faabboodhaa hundi keessanuu hin dagatinaa nama haqaadha abbaatiin dhaabbatan addeessillee rabbiin nu haa godhu. Rabbi hunda kennaa warra gartanii
khayrii dalagatee khayrii irratti milkaa'u rabbi nu haa godhu. Warra dharaaf shira gartee irraa fagaatee dhugaa haqa dubbatee milkaa'u anallee isinlee rabbi nu haa godhu. Amiin jedha. Qaqqaayyoo fi abbootitti aansuudhaan uummata gartee addunyaa kana keessatti zulmiin bakka hundaa itti dhaabbatte hundaa fi hundi keessanuu du'aa godhaa inshaallah. Oduu babbareedduu harkaa isinii qabaadha. Oduu akka malee gammachiistuu babbareedduu harkaa isinii qaba maashaallah. Akkasuma ammoo gartee odeessa illee bakkoota gamurtaa'erraa gaggabaabsee isinii tuttuqa. Odeessa baay'ee jira inshaallah haala yeroorraa. Oduu hedduu gammachiistuu jirtus akkasuma firaaf oduu gammachiistuu diinaaf oduu gaddisiistuu harkaa isinii qaba jechuudha. Baga nagaan dhuftan nooruu isiniin jedha. Ilmaan Oromoodha. Yeroo baay'ee as gubbatti yoggaa yoo xiqqaatte 6 ol namoonni hedduun alhamdulillah warri siyaasaa dhugaa hordofaniif haqa barbaadan waan hedduu akka bardan abdii guddaa isinirraa qabna. Dhugaaf dhara akka dabaafattan hundi keessanuu ni beektanii jechuudha. Warri waliin turre hedduun keessanadha siyaasaa biyyattii tanaa gara isin deemturra waan keessa turreef gara deemaa jirru hundi keessanuu namoonni yeroo dheeraa waliin turre jechuudha akka isin dhibbatti bartan abdii isinirraa qabna jechuudha. Akkasuma namoonni diina turan warri gartee wallaalinaan diina jala deemaa turanillee hedduun isaanii deebitan ragaan kan namoonni hedduun ufii keessanii dhuftanii bira ragaa ba'aa jirtanii hundi keessanuu jabaadhaa isiniin jenna akkanumaan dhuftanii bakka hin taane irra yeroo keessan hin gubinaa wama lamaa jechuudha. Ilmi namaa addunyaa kana irratti akka waan addunyaa akiraa isaa fayyadu irratti yeroo isaa dabarsu yookaan ammoo waan addunyaa kana gubbaa bu'aa isaa qabdu irratti dabarsu jechuudha. Ammoo warra lachittuu fayyadamu rabbi nu haa godhu. Kanaan alatti dhugaadhaa teknooloojiin amma dhufe sooshaal miidiyaan addunyaan akka namni gadi hin geenye dalagatee gadi hin geenye akka biyyoota isaaniin caalleef jecha sooshaal miidiyaa kana fidanii amantiilee uummanni akka namni sirnaa ijoolleen teenya karaa sirnaa irratti hin guddanne hin baaneef jecha waan hedduu fidanii jiranii hedduun namoota bakki oolan bulan bakka namni tola arrabsu bakka bu'aan qabne bakka heehee'i kanarratti yeroo isaanii gubanii jechuudha. Buleewwan xiyyanarraa eegalaa yeroo teenya bakki itti gubuu qabnu yookaan addunyaaf yookaan akiraa waan bu'aa nu qabdu. Namni ammoo rabbiin kattee aqlii sii kenne bakka akiraa addunyaallee si fayyadu ooli jechuudha. Yeroo kan kee kanarra dabarsi bakka irraa waa fudhattee deemtu. Ka sa'aatii teetiif ija yoo ilaaltuuf harka wayiin daleedduuf yeroo teetiif ka yoo irraa gaafatamte deebii gaariitti deebistu jechuudha. Kanaaf buleewwan tiyya wanni irraa iyyu nu haa gomnatee naatiin rabbii warraa haqa san qunnamee milkaa'u nu haa godhu waan hawaasa keenyaa bu'aa qabdu waan namni irraa baratu uummata keenya lola oofuu osoo hin taane karaa nagaa somnee ol lolchiisuu osoo hin taane somnee araarsuu irratti jechuudha. Akka shari'aan islaamaa jettutti kanarratti dalagaa jirraa warri kanarra hirmaattan galatooma ulfaadhaa ajiriin keessan kaaliqu samaawaati wal ardirraa jechuudha. Namarraa waan takka illee hin eeggatinaa. Nama biraallee galata hin eeggatinaa. Lafa namni heddummaatutti ol gahuurraa namni lafa xiqqaan namni 5 10 jala taa'u. Mee warra quraana qaraa'isu laala. Namni 2 3 faa 10 20 50 faa jala taa'a jechuudha. Maaliif bakka baaxilaa yoo dhaqxan ammoo 1000 yeroo isaan wal waaman akkuma nabi rabbi salaatu wassalaam jedhe san xiqqaa guddaan bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa zaalimni bakka takka wal gaa jechuudha. Wal fakkaataa wal barbaada jedhanii kanaaf gartanii addunyaan tun akkas jirti jabaadhaa isiniin jedha gaariidha. Gama odeessa kiyya oduu gammachiistuun duratti haala yeroo irraa jiru odeessa gabaabaa isinii kenna jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa oduun gammachiistuun kaleessa illee isinii tuqee jira. Shaneen warri dhugaadhaan kalee Oromoo baane jedhanii dogongoran ilmaan Oromoodhaa guyyaa gabaabaa keessatti inshaallah biiznillaahi ta'ala gara ummata Oromootti gara haadha abbaa isaaniitti gara qe'ee isaaniitti gara kaayoo dhugaatitti gara badhaadhinaatitti yeroo gabaabduu keessatti akka galan abdii guddaa qaba. Du'aa godhaa hundi keessanuu inshaallah akka ijoolleen tun rabbiin qalbii isii keessa gartee karaa kana kaahee galtuuf wanni hundi xumuramee jira. Inshaallah waan gabaabduu taate malee yeroo gabaabduu keessatti nafxanyootaaf shaneen adda baati yookaan ammoo ilmaan Oromootii fi warri gartee diina Oromoodhaa adda baati jechuudha. Kana yeroo gabaabduu keessatti dhageettanii inshaallah rabbi khairii nu haa dhageessisu. Ilmaan Oromoo duula guddaa karaa qawweetiinis karaa nagaatiinis diinota keenya rabbananii jiranii kana yoo rabbi biraa taate guyyaa gabaabduu keessatti waliin oduu gammachiistuu dhageenya. Rabbiin oduu gammachiistuu nu haa dhageessu jechuudha. Agasiif ammoo shaneen achirraa hafte waan kana jeequudhaaf uummata ukkaamsuu rakkoo hedduu waliin ga'uu nafxanyootaaf tumsa ta'uu itti fuftee jirti. Kana keessa Wallagga keessatti akkuma isin beektanitti warshaa sukkaaraa gubdee jirti. Warshaa kana irratti yoo xiqqaattee gara biiliyoona 40 kan ta'u qabeenyi badee jira. Warshaan sun guutuu daaraa gootee gubdee jirti jechuudha. Kunis gartee oduu diinonni keenya gartee yeroo cufaa uummata Oromootiif hin rafne keessaa naannoo Oromoo keessatti kaa warshaan dhaabbatu akkasuma misoomni dhaabbatu akka inni lafa gadi hin dhaabbannee fi duula isaan halkanii guyyaa bananii jechuudha. Kanaaf naannoon kun naannoo keessaa Wallagga keessatti beeytanii lubbuun namaa itti qisaasamtu itti gartee namni ajjeefamu yookaan haga keessaayyuu waa'een qalma nafxanyaan ilmaan Oromoo gorraati jedhanii deeman kanarraa ka'e ijoollee Oromoo ukkaamsuu qaluu ajjeesuun itti fufee jira jechuudha. Shaneen namoota ijoollee 4 buttee obboleewwan akka keessa jiran 2 ajjeestee tokko harkaa ba'ee tokko sagamma barbaadamaa jira. Wanna hedduu dalagamaa jira jechuudha. Nama tokko ukkaamsite akka duraa osoo hin taane birri xiqqoof guddoo naga baatutti
irraa butuudhaan rakkoo guddoo naannoo Oromiyaa keessaa Wallagga keessatti bifa haara waan deebistee ilmaan Oromoodhaa irratti agartee ajjechaa fi saamicha akkasuma agartee uummanni akka tasgabbaa'ee hin jiraannee fi nafxanyoota xiyyaaraa fi dirooniidhaan mootummaan akka malee fixaa waan jiruuf isaanii tumsuuf ammallee waan dandeettu halkanii guyyaa shanee wixxisaa jirti jechuudha. Kana qofaa miti ilmaan Oromoodhaa waan dhiyoo kana dalagame girrisaan kennaaf akkasuma baandaaf nafxanyoonni olii galanii nama ajjeefne jedhanii qalan irraa kaate keessaa humna addaa naannoo Oromiyaa akkasuma raayyaan ittisa biyyaa bobbaa jabduu irratti fudhatee diinota lamaan waliin dalagan warra dhiyoo kana isin himne jechuudha. Warra afaan Oromoo beekuu nafxanyoota Goojjamee fi Gondaree jechuudha. Isaan kana irratti hankaarfiin guddaan laalessaan fudhatamaa jira jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodha rabbi khayrii haa godhu warri gartanii dhugaa kana hordoftanii akkuma isin beektan warra guduritti jechuudha. Warshaan sukkaaraa kun ka gubate warra guduruu lafa shaniin keessa sootuu ni beektanii yeroo baay'ee lafa san keessatti gartee qabeenya gubuu akkasuma makiinaalee daladdoota bakka sanii ukkaamsuun mallaqa gaafachuu wanni kun waan baratamee fonnachaa ture. Kanaaf lafa hektaara 60 irratti kan jiru ibiddaan gubuudhaan wanni kun akka barbadaa'uuf qabeenyi guutuun isaatu akka dhabamu shaniin gootee jirti jechuudha. Kana akkuma beektan dhiyoo kana wanni isaan kana dalaganiif Naqamte keessatti jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa walgahii guddaa godhate walgahii baandaaf diina alaatiif keessaallee boochiste jechuudha. Kaagadhaa yoo isin miidiyaa OMN hidhattan halkanii guyyaa kanumarraa boo'uuf jiraniif iyyuu jecha kabajamoo pirezidantiin naannoo Oromiyaadha. Jawaariif deebise hedduu isaanii akka malee boochiftee iyyuu jiranii jechuudha. Akka odaala harreetiin bakka hundarraayyuu boocha guddaa gubbaa jiranii jechuudha. Maaliif jecha salphinnaa deebisee baandaan warri ergamtuun diinaa agartee akkuma obbo Shimallis jedhan sanii jechuudha. Xiinxaa fi xiinxeessaa fi xiinxaayaa fi xiinxalleessaa jedhanii eenyullee yoo ta'e lamuu biyya tana keessa dhufanii waa laaquuf waa takka illee godhuu hin danda'anii akkuma odaala harree alaa iyyanitti hafanii inni jedhe kun hedduu isaanii iyyisiisuu jirti jechuudha. Jechi kallattiidhaan Jawaar Mahammadiif deebisan Jawaar Mahammadis aarii kanarraa ka'e kaleessanii dabarsee ture. Peejii ofii irratti jecha asiin dura haati Jawaar Mahammadii nafxanyaadha jedhanii obbo Shimallis poosti godhan kan yeroo dheeraadhaa baasuudhaan akkana naan jedhanii jedhee gartee innis maxxansuun jecha biraallee godha jechuudha. Ammoo obbo Shimallis afaan qabachiisuudhaan akka lamoonni peejii irrattis waan maxxansinee fi baandummaa isaa akka beekamuuf hongaa akka ta'uuf lamuu Itoophiyaa keessatti deebi'ee waa cambuu akka hin dandeenye dhibbatti inni itti hime OMN fa'aaf akkasuma yuutuubaroota warra isaan qaxaranii waa itti kennanii Ijiptii waliin dalagsiisan akka odaala harreetiin wal geettee iyyaa jirti jechuudha. Peejii isaanii gubbaa godhatta warri yuutuubii gubbaa jechuun wal guuranii suuraalee maxxansuudhaan boo'icha mardoo adda addaa oofuuf jiranii shaneelleen akkasuma gartee akka odaala harreetitti halaakaa jirti jechuudha. Isaanis wanni godhaa jiran ibsa fakkeessanii akka nama araara isaan waame jechuudha. Gaashimarroon faatti naftanyoonni jechuudha. Hawaamame ilmaan Oromooti malee gaashimarroo fa'aa miti jechuudha. Warri gara settanii eeddan gaashimarroon fa'a naftanyaadha. Diina ilmaan Oromooti warra gartee jeedala hoolaa keessaa Oromoo fakkaatee naftanyaa Oromoo qalchiisaa tureef qalaa jiranii ammallee qalchiisuudhaaf ilmaan Oromoo hongeessuuf haraa kiiloo baasuudhaaf warra halkanii guyyaa dalagu kan akkasii fudhachuu qabdan isiniin jira jechuudha. Gaarii ta'ittaan akkasuma ilmaan Oromoodhaa deebi'ee karaa ministeera nageenyaatiin ministeera nageenyaa ka duraanii bakka kaasuudhaan ministeera haarawaa gartanii dhaabbichuun bakka buusee jira. Inni kunillee namoota hedduuf nafxanyoota akkasuma warroota diina biyya keenyaa ta'an hedduu isaanii iyyisiisuu jira. Wanni kunneen waa hedduu wal qabatee gartanii wanni iyyaa jiru kuni gartanii Muhammad Idris nama amma bakka buusan kana dhaabbichuun bakka buuse kana jechuudha. Hangoo ofii qabuun kaasee akkana godhee waa hedduu dubbachaa jiranii waan saniif yeroo ammatti dubbachuu barbaadu. Maqaan kunillee yeroo nagartee ministeeronni maqaan Muhammadiif Abdallaa dhufu nama hedduu akka malee iyyisiisa. Kanaaf gartee akkamitti namni Muhammad Idris jedhan bakka kasiillee maqaan isaa ebaltu jira ammallee ebaltu jira ebaluun kaasanii ebaluun kaayanii kan jedhu gartee iyyuu jiranii jechuudha. Kunis oduu haarawaa yeroo ammaatitti deemaa jirtu jechuudha. Maaliif warroota gartee mootummaa kana keessatti bakkoota adda addaa ta'anii shira adda addaa dalagaa jiranii fi warroota bakka isaaniin hin malle taa'aa jiran guutumatti mootummaan kuni bakka isaan jiran sanirraa kaasee jijjiiruudhaan namoota dalaguu danda'an bakka buusaa jira jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa akkasuma kanaan wal qabatee jechuudha karaa Maqdashoo irraallee mardoon dhagamtu mootummaan Maqdashoollee rakkoon guddoon bakka biyyattiin Somaaleedha bakka adda adda caccabuudhaan warri gartanii Maqdashoo warroota paarlaamaan isaanii jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan paarlaamaa keessan namni gartee wostumuuf wal garafu ta'eetiin jira. Pireezidantiin Jubbaadhaa ka amma Jubbalaandii amma haarawaa filames mootummaan Maqdashoo Hasan Sheekh Mahammad akka gartee gara koortiif dhiyaatu yookaan ammoo kaawol irratti namni hundinuu ibaluu haa hidhamuu haa qabamuu kan jiru mootummaan Maqdashoollee yoo irratti baasu Jubbaallee mootummaan Jubbaa akkasuma walirratti gartee hundinuu
ajaja hidhaa yookaan ammoo qabamuudhaan walirra baasaa jiranii. Kanaaf karaa Maqdashoo irraallee yaa'iin naannoo san keessaa ka'e mootummaan Somaaliidhaan diigamuudhaan bakka adda addaa caccabuun Itoophiyaan nu keessaa baatu waraanni Itoophiyaa yeroo isaan jedhan kana keessatti biyya Somaaliillee gartee yaaddoo guddaa fi jeequmsi guddaan keessatti uumamee jira jechuudha. Kana qofaa miti. Mootummaan Somaaliidhaa akka kaleessa warra Ijiptiin nu eega jedhan Ijiptiinis wal dhabuudhaan yaa'iin kaleessa Ijipti isaan duuba deemtee akka dhuuftu hadha haftee Maqdashoon mataa ofiitii deebiftee raafamuun marqamu akkasuma ICCdhaaf Alshabaabis duula guddaa gara saniin gartee banaa jiran kanaan wal qabate Maqdashoon akkasuma mootummaan Somaaliidhaa raafama guddaa keessa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee ammallee qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Keeniyaadhaa waliin Alshabaab irratti duuluudhaaf agriimentii yookaan waliigaltee godhee jira. Kunis maaliif tokko waraanni Itoophiyaadhaa warra naga eegsistuu Somaalee keessa jiru keessaa bahu kan jedhu wal qabate mootummaan Itoophiyaatiin mootummaan Keeniyaadhaa waliin dalaguudhaaf agriimentii walii galchanii jiranii. Kanaan wal qabatee namoonni hedduun mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaatitti dikteetara ta'e Afrikaa keessatti Afrikoota ajajuudhaaf gara ofii barbaadetti biyya fedhe akka biyya guddatteetitti qabachuudhaaf waan barbaade dalaguudhaaf irree isaa agarsiifachaa jira warri jedhee iyyaa jiranis ni jiranii. Iyyanillee wanni isaan fidan takka illee hin jirtu jechuudha. Kanaaf qaqqaalee babbareedduu ilmaan Oromoodhaa akkuma isin beektanitti waa'ee kanaan wal qabatee biyyattii keessattis karaa naannoo Gondarii Goojjam keessatti tankaarfii kaleef dheengadda dirooniin fudhatameen hoogganoonni faannoodhaa hedduun dhawamuu makiinaa keessatti akkasuma gartanii lafattis bakkoota hedduutti dhawamuudhaaf bakkoota jiran hundattuu barbadaa jiraachuun warroota ergamtoota Oromiyaa keessaatii fi yookaan ammoo gartee warra maqaa Oromoo himatu hedduu isaanii rifachiisuun akkasuma faannoon gabbaatee namoonni hedduun harka kennachuun osoo qilleensi jiraates ni agarsiisa. Hoogganoonni isaanii loojistikii warri gartee isaaniif qabeenya dhiyeessuun adda addaa hoogganoonni isaan ni qabnan jedhuun hedduun isaanii harka kennachaa jiraachuun ifatti mul'atee jira. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa walumaa galatti akka odeessa waliigalaatitti hagana jedhee qilleensi kiyya osoo hayyamees ni agarsiisaa ture. Shibbiraawun yookaan ammoo jeeqamuun ergamtoota warroota ministeerota akkasuma kaadiree wanda jedhaa warra aabbichuu jala taa'ee shira dalagan hedduun isaanii gartee halkanii guyyaa wallaalanii dhamanii jiranii. Maaliif gama sanii yoo wanni amma deemaa jiru kun xumurame gama keenya dhufan kan jedhuun halkanii guyyaa hirriba dhabanii wallachaa jiran jechuudha. Gaarii kanaan wal qabatee gabaa haala oduu gammachiistuuf isinii dabra. Oduu gammachiistuun jirtu ilmaan Oromoodha. Itoophiyaan hin danda'amne diina keessaallee diina alaallee baandaallee rifachiisee firoottan Itoophiyaatiif uummata Itoophiyaa keessaayyuu jechuudha ilmaan Oromoo warra waggaa 150 maqaan addaa itti bahe warra gartee biyya diiga jedhaniin wallaala jedhaniin tikfattee looniitii biyya gartee ijaaruu hin danda'an yoo diigan malee aramane warra gara jabeessa jedhaniin diinota keenya hedduu isaanii gartee rifachiisee firoottan keenya ammoo gammachiisee jechuudha. Kun maali yoo jettan Itoophiyaan teknooloojii mataa ofiitiin qilleensi naayyamu deessilaas ni agarsiisa. Itoophiyaan sadarkaa xiyyaara ofii yookaan ammoo miigii lolaa jechuudha. Kan mataa ofii guyyaa kaleessaa akkuma isin agartanii hedduun keessan sooshaal miidiyaa kana hordoftan jedheetiin amanaa gartanii xahaa yookaan ammoo aduu lama tan jedhaniin Itoophiyaan gartee gara tankaarfii lolaatti yookaan ammoo dirree lolaatti yookaan ammoo hojiitti bobbaatu gootee jirti baa gammaddanii oduu akka malee gammachiistuudha. Kun waan yeroo dheeraa isinii himaa turre xiyyaarri kun akkuma isin beektaniif argaa jirtan duratti isin agarsiisee ture. Bishooftutti dheengadda eebbifamte inni kun gabaabdumatti yoo waa'ee seenaa isii irraa isin hime lola kamuu jechuudha. Kanafaatiif kadachii illee miigii loluu danda'u kan injiin isaa jechuudha bakki inni irraa honnadhe injiina miig 21 kan jedhan kan Puutiin yookaan ammoo biyya Raashaatiin kan gartee wal fakkaatu isa irraa dalagame yoo ta'u kanaan wal qabatee oduu gammachiistuu gara mootummaa Raashaa irraa dhufeef Itoophiyaan mataa ofiitii jechuudha taankii diroonii fi akkasuma rooketti mataa ofii dalagachuu fi gara hojiitis seenu kana ammoo warroonni gartee Raashaa waa'ee kana gubbatti gargaarsa barbaachisu godhuun Itoophiyaan mataa ofiitii jechuudha meeshaalee lolaa gurguddaa akkasiin dalagattu kana keessa taankii asin dura isin himnee jirra akkasuma madaafa fa'aa ofii dalagaa jirti rasaasa qawwee waan hunda ofii dalagaa jirti jechuudha akkasuma amma kan dabalame diroonii mataa ofiitii fi rooketti jechuun kan addunyaa waliin sodaachistu kanneen mataa ofiitii dalagachuutti bobbaatee jirti jechuudha. Kanaaf wal qabatee ilmaan Oromoo oduun gammachiistuun biraa kan gama muummichi ministeera mataa ofiitii dabarsan Itoophiyaan ammaa achi asin durallee isinii tunnee turre lola kamuu jechuudha xiyyaaraan halkaniif guyyaa sa'a 24 bobbaaftee xiyyaara mataa ofiitii tolfattee Itoophiyaan loluu irratti bobba'uunis yoo fira gammachiistu diina keenya ammoo hirriba dhoorkitee jirti jechuudha. Kun namoonni hedduu waan hin amanneef hin fudhannillee yoo ta'e garuu addunyaatti fabba'ee addunyaan gartee xiyyaarota Itoophiyaan yeroo ofii oomishaa jirtu kanaaf xiyyaara duraan biyya keessa jiru helikooftara irraa eegalee hagoota miigii dargiin fa'a
dhaabanii sharaara buusanii hammaatiidhaan biraa deeman ilmaan Itoophiyaadha mataa ofiitiin eerpoortii ofii keessatti keessa bushooftuu jechuudha. Gara bifa haarawaan gartee haaromsuudhaan moodarni godhuun yookaan ammoo baranee godhuun jechuudha. Meeshaalee inni duraan qabu irratti itti dabaluudhaan keessaayyuu xiyyaarota duraan addunyaan akka halkan Itoophiyaa keessatti hin dalanne godhanii isaan nutti ergan Itoophiyaan akka halkanis dalagu lolaafis tankaar fedheef raashina geessu waraana deddeebisu waan hundaa irratti akka inni hirmaatu gochuudhaan ofii dalaguun akkasuma meeshaalee duraan itti hidhatee inni loluu danda'u Itoophiyaan dabalannaadhaan rookettee mataa ofiitii kan gartee hedduu yoo duraan 2 qabaate 3-4 gochuudhaan akka inni lola irratti hirmaatu danda'u godhuudhaan meeshaalee duraan warroonni biyya alaa irraa horii doolara miiliyoona hedduutti kafaltee koottanuu dalagaa qofaa fi sanuu baallama qabsiistee waggaa 2-3 eeddeetiin sii dalagan ilmaan Itoophiyaa mataa ofiitii surquu bifa haarawaan ammoo gartee moodarni godhuun yookaan ammoo gartee fooyyessuudhaan ofii dalaguu akkasirra turte amma ammoo xiyyaara mataa ofii Itoophiyaan duraan tokko qabaachaa turte isa Tsahaay jedhaniin san amma Tsahaay lammaffaa daladde kan duraa sun kan tiraanspoorteeshinaaf nama deddeebisoo ta'u ammaa kun ammoo miigii lolaa jechuudha. Miigii lolaa kan kiiloomeetira 1,300 deemu sa'aatitti balali'uu danda'u jechuudha akka malee shaffisa jechuudha. Maashaallah. Ka tokkoffaadhaan kana dalde Itoophiyaan lammaffaaf sadaffaatti ammoo ajab jechuu deemna jechuudha. Addunyaa keessatti biyyoota guddattee wajjin wal dorgomuudhaaf akka isiin dandeettu agarsiisaa jechuudha. Gartanii eebba waraanaa dirree Bishooftuutti 89ffaa kana gubbaatti wanni hedduun dabree jira. Jeneraalonni biyyattiin qabdu Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa fa'aa qabatanii bakka sanii argamanii eebbaaf akkasuma teknooloojiilee haarawaa yeroo ammaatti Itoophiyaan ofii oomishaa jirtu dalagaa jirtu agarsiisa irra godhanii jiran jechuudha. Kun diinota keenya biyya gurguddatti irraa eegalee aga biyya xixiqqootitti yoo rifachiisu firoottan keenya ammoo akka malee gammachiise jechuudha. Kanaan wal qabatee biyyoonni hedduu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha biyyi tun garam deemaa jirti yoo yeroodhaan hin qabin Itoophiyaan nu harkaa bayaa jirti warri jedhus kana keessa mataa raasuu fi ilkaan ciniinnachuu itti fufanii jiran jechuudha. Kenniin ammoo laamshoon biyya keessaa warri gartee kilaashii qabatee akkasuma yoo guddatte snaapparaa fi matiriyaas qabatanii loluuf deeman shaneen Oromootiif shaneen Amaaraa ammoo tana keessaa yoo halkanii guyyaa gartee lollee Finfinnee dhufnee qabannaa biyya jeeqnee biyya tana akka isin nagaan arganne goona jiran jechuudha. Ammoo gama kaayaniin badii isaanii dirooniin biyya alaatii galte tan duraan gartee horii guddaadhaan biyya alaatii bitamtee galtee hirriba isaan dhoorkaa turte amma immoo Itoophiyaan mataa ofiitii diroonii xixiqqoodhaaf shaffistu tagartee qilleensa naannootiin wal fudhattee bakka feeti sossootee loluu dandeettu mataa ofiitii oomishaa jirti akkasuma xiyyaara gartee mataa ofiitii oomishtee rasaasa isaa waan hunda alaa bitachuu osoo hin taane Itoophiyaan mataa ofiitiiyyuu meeshaa lolaa madaafa keessaa taankii akkasuma kan biraa meeshaalee chaayinaa irraa galee kan gartee makiinaalee xixiqqaa warra sibiila uffatan Itoophiyaan gara meeshaa guddaa irratti hidhuudhaan wanni addunyaa irra dhiyoo kana gartee odeessa guddaa ta'ee mul'ate meeshaalee biyya alaati makiinaalee keessaayyuu kan Dubaay fa'aa irraa galan warra sibiila uffatan Itoophiyaan meeshaalee gurguddaa itti hidhuudhaan akka inni gartee lafa bahii gaara keessatti halkanii guyyaa loluu danda'anitti mataa ofiitii qopheessaa jirti jechuudha. Kun maaliif wanni addunyaan jechaa jirtu Itoophiyaan lola akkamiif qophaa'aa jirti eenyu dhawweetti akka biyya guddatteetti yeroo ammaa addunyaa keessatti biyya gartee namni eenyuun jedhu heddummaatee jira jechuudha. Kana yoo biyya guddatte isiniin jennu Afrikaa biyyoota Ijipti maal kanneen himte jechuudha. Biyyoonni guddatan Ameerikaan, Awustiraaliyaan, Kanaadaan, Chaayinaan biyyoonni guddatan guutuun maaliif biyyi Itoophiyaa akkuma isin himne biyya qabeenya ofii qabdu, biyya dandeettii qabdu, biyya seenaa guddoo qabdu, biyya gartee kalandarii ofii qabaachaa turte, biyya aadaa ofii qabaachaa turte keessaa ilmaan Oromoodha. Biyya sirna gadaatiin fagaattee kalandarii gaafa addunyaan Ameerikaan hadhaatuun faan qabne biyyoonni Awurooppaa maal nu jennu kunneen hin qabne biyya gartee teknooloojii mataa ofii qabaachaa turte jechuudha. Tooftaa lolaa beektuu fi aadaa bulmaataa heeraaf seera mataa ofii warra qabuuf kalandarii ofii qabu waan taateef yeroo san biyya tana gartee akka isiin cabxu irratti biyyoonni hedduun duula guddaa rabbananii dhooftee ofirraa deebiste Itoophiyaan jechuudha. Amma ammoo yeroo ilmi abbaa gadaa gara taayitaa dhufetti isa jalqabaa seenaa Itoophiyaa keessa jechuudha. Itoophiyaan takka waan biraa fi albii mataa ofii hin qabneef alaa galchitu adda sadarkaa xiyyaaraatii fi sadarkaa rooketti yookaan misaa'ilotaa fi miigii lolaatiif taankii fi madaafa kanneen oomishuutis seentee kana bira dabartee Itoophiyaan biyya nukileera daladdii jedhamee eegamaa jiru taatee mul'attee jirti jechuudha. Kun maaliif ta'e yoo jettan warri duraan biyya tana bulchaa turan warra biyya tana akka biyya isaaniin tahin akka ilmaan Oromoo ammoo yoo teknooloojii dalagan yoo nama barsiisan yoo waa biyya tana ijaaran uummanni guddaan akka galaanaa dambalii irra garagalee dhufu. Nabiyyi gaafa guddatte namuu hojii seenaa namuu waa dalagaa namuu ija banataa teknooloojii seenaa addunyaa wal hidhamanii gaafa san uummanni Oromoo duubarraa akka dambalii bishaanii waan dhufuu waan beekaniif biyya tana keessaa saammachuu qofatti hundinuu wanni dhufuuf isii saammatee keessaa biyya alaatiitti godaanuu qofaaf tattaafachaa turan jechuudha. Ilmaan Oromoo akka taayitaatti hin dhufne ammoo akkuma isin argaa jirtan kana diqaalaa afaan Oromoo beektu warra agartee saba biraa nu keessatti ijaaruudhaan oromeessuudhaan isaan kana nu dura kaanii hoggana gochuun qabsaa'ota gochuudhaan warra nuuf boo'u warra nuuf qabsaa'u
warra nuuf jecha hirriba dhufu fakkeessanii ilmaan Oromoo warroota dhugaa osoo hin beekne nu keessaa nyaachaa turan jechuudha. Kana dhaabbichuun alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin keenya karaa isaan quban qabneen akkuma gartee Nabi Muusaa mana Fir'aunaatiin rabbiin guddisee ol baasetti dhaabbichuu manuma isaanii keessa guddisee nyaatuma isaaniitiin dhugaatuma isaaniitiin mallaquma isaaniitiin mootummaa isaanii keessa guddatee adda keessa ol bahee jechuudha. Kanaaf baanda abdiinonni alaallee hirriba dhabanii sa'a 24 uummata keenya qalanii mootummaa qale jedhanii uummata keenya jeeqanii mootummaan nagaa deeksuu dadhabe jedhanii ilmaan Oromoo lamaan wal ficcisiisaa jiranii fuula keessa wal deebisaa jiranii yeroo muddaman nagaa jedhanii yoo xiqqoo afuurra baafatan ammoo ni lollaa araa kiiloo seenna jedhanii warri gartee kaleessa TPLF'n hadda ammoo nafxanyoota baatanii nutti dhufuuf keessaa falaa halkanii guyyaa fiigaa jiran kanaaf kun gadda guddaadha jechuudha. Kan biraatti oduu gammachiistuu ammallee harkaa isinii qabu oduu tokko tan gartee diinota keenya duddatti kutte ammallee adda Adaanech Finfinnee keessaa gadiin baate jechuudha. Oduu diina keessaatiif alaa duddatti kutte keessaayyuu shanee Oromoodhaa ta dudda kutte jechuudha. Kana yoo dhagaye obbo Jawween fa'aa dudda qabatee jedhee lafarra shorrooquun isaa hin oolu jechuudha. Isiin kunis gartee akkuma isin beektan naannoo Adawaa yookaan ammoo Piyaasa lafa jedhan kana gubbaa seenaan guddaan dalagamaa jira. Itoophiyaan akka addunyaatti bakka galma teessumaa konvenshin kan jedhan gartee bakka walgahii guddoo addunyaadhaan dorgomu jechuudha. Afrikaa osoo hin taane addunyaadhaa fi kan istaandard yookaan ammoo waan addunyaatti bakka walgahii guddoo addunyaan gartee yeroo wanni tokko argamu exhibition yookaan ammoo beeksisni wayii gartee waan gurguddaa yeroo dalagan itti dhufanii itti beeksisan bakka teknooloojiidhaan waan hundaan guutame nageenyi isaa paarkiingiin hooteelli bakki nyaataa reestooraantiin shopping bakki waan irraa bitatan kana hunda ka guutame addunyaa keessatti istaandardii qabaa addunyaa kana kan warri beektan jechuudha. Yeroo fakkeenyaa fi makiinaan haaruuf ni bahu yookaan teknooloojii wanni tokko bahu bakki addunyaan itti dhufte keessaa irra guddaan Dubaay wanni akkasii jechuudha. Itti dhufanii waan san itti beeksisan walgahii guddaa itti godhatan walgahii addunyaa keessatti beekamaadha jechuudha. Addunyaan gartee itti walgeetu itti godhatan kana adda Adaanech bifa haarawaan eegaltee addas diinota keenyaa jettee dudda qabachiistee jirti jechuudha. Bakki walgahii guddaan kuni kan bartee galma lama gugurdaa of keessaa qabu yoo ta'u galmi tokkochi nama 5,000 kan qabatu yoo ta'u galmoota xixiqqoo warroota kanneen gargaaran 8 of keessaa qaba jechuudha. Ajab! Mee dhagaa girrisaa gurra isaa akka inni saaqqatee dhaga'u godhame. Zanii konvenshiiniin kun yookaan ammoo bakki walgahii galmi guddaan kuni lama gugurdaa of keessaa qaba tokkochi 5,000 kan qabatu yoo ta'u xixiqqaa ammoo ka isa kana gargaaru yookaan ammoo isa kanaa tumsu jechuudha. 8 biraa of keessaa qaba. 8 biraa of keessaa qaba jechuudha. Inni kun paarkii lammii Allahu Akbar paarkii lammii dhageettanii akkasi paarkiin lammii kun ammoo kan bakka tanatti argamu paarkii guddicha paarkii alhamdulillahi seenaa guddoo qoma dhannee ittiin dubbannu dalagame Itoophiyaa keessatti bakki isin beektan masqala addabaaba yoo bakki jedhan sun kan laga har jiru sun kan amma mootummaan ijaare kun jechuudha makiinaa kuma hedduu qabataa jechuudha. Lafti akka biyyattiitti illee bakki gartee walgahiin gurdoon itti godhamuu fi uummanni gartee guyyaa ayyaanaa haala adda addaa itti wal gahu kan tokkoffaadha. Kan laga har masqala addabaabayii bakka jedhan san yoo ta'u iskooyir addabaabayii inni haa waamnu bakka san yoo ta'u inni lammataa ammoo amma bakki argamu kaa Adawaa kana jechuudha. Alhamdulillah lachuu ilmaan Oromootu sadarkaa kana guddisee ijaare paarkii lammii alhamdulillah paarkii lammii kun isa lammataati akka biyyattiiti jechuudha. Akka biyyattiitti isa lammataati. Inni kun bakka makiinaa dhaabbatan makiinaa 2,000 kan gartee yeroo takkatti keessummeessu jechuudha. Makiinaa 2,000 ka keessummeessitu bakka amma galma walgahii guddicha addunyaadhaan dorgomu jechuudha. Addunyaan yoo taa'uu barbaadde Itoophiyaatti immoo Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa itti yoo filatte kan istaandardii eeggatee biyyoonni addunyaadhaa waan hundaan gartee filachuu danda'an jechuudha. Inni kun makiinaa 2,000 kan qabatu gartee intarnaashinaal ka ta'e yookaan ammoo kan addunyaatti istaandardii yookaan ammoo akkam jedha afaan keenyatti ulaagaa guuttate addunyaadhaaf ulaagaa guuttate san ijaaramaa jira jechuudha. Kun bakki walgahii gurdaa lama isiniin jenne walgahii kaan ammoo kan gargaaru yookaan ammoo tumsu walgahiin kun yoo guute fakkeenyaaf cinaatti walgahiin godhatamu biraa yoo jiraate warroonni fakkeenyaaf 5,500 kana malee bakki biraa yoo jiraataate bakki 8 ka biraa laakoo isaa hin himne kan itti argamu yoo ta'u hoteelli guddaan jechuudha. Addunyaa keessatti 5 star jedhan. Walumaa galatti jechuun hoteelli istaandardii isaa guuttate addunyaa jechuudha. Namuu horii guddaadhaan warroonni biliyoonaroota ta'an namoonni keessummaan gurguddoon mootummoota addunyaa irraa dhufan kan buluu danda'an jechuudha. Istaandardii ofii kan eeggate guddichi kan keessa jiru jechuudha. Akkuma reestooraantiin kan keessatti argamu jechuudha. Hoteelli kun tokkochi kan siree 980
kan qabatu jechuudha. Siree 980 kan qabatutu as keessa jira jechuudha. Akkasuma reestooraantiin adda addaa bakkoonni gartee shopping waan raatii bitattu istaandardii alaa kan eeggatetu as keessa jira jechuudha. Akkasuma ammallee wanni biraa kan dinqii nama ajaa'ibsiisu alhamdulillah warri Finfinnee jirtan torbaan dabre kana keessa waan dalagamanii argitanii waraabee isin dabarsa inshallah. Karaan Itoophiyaan alhamdulillahi wanni guddoo nama gammachiisu ajaa'iban keessa arge keessa warri dhuftanii deemtan namni akka jaalmurti guutoo fa'a dhuftanii deebitanii ilaaluu dandeettanii karaan isin gaafa jaalmurti guutoo fa'a as jiranii fi amma haarawatti deebi'ee ijaarame keessaayyuu karaan asii piyaasaa irraa ka'ee charchar godaanaan jechuun laga haarii gabbuu kun waan jettu warri shufeeronni Itoophiyaadhaa warri makiinaa karaa irra oofan jechuun hay nu lafa bannee bakka biraa dhufne jaan jechuudha. Ani akka itti bal'isan na dhibee gammatti gaafii naa ta'e tokkoffaa akka inni amma itti dalagame jechuudha. Tokkoffaa istaandardii biyyoota guddateetiin magaalaa keessa ka jiru magaalaa kalee miliinikfaata akkasumaan fiddee lafa saammachuuf jecha biyya abbaa biraa karaa mana irra dhaabde kana cabsanii karaa irraa gamaa gama sidhaanii karaan kun hedduu karaaleen irraan makiina manni illee irraan dhabamne jechuudha. Karama jiru kan akka godhannaan galu bifa haara waan cabsanii ispaaltii illee haara uffisanii akkuma ka Ameerikaa fa'aa biyyoota guddatee sanitti ispaaltii bareedaa karaan lachuu gamaa gamana deemu jidduullee waan jirre ajaa'iba kana dalagan jechuudha. Yoo ilaalte atamma hay karaan kun firiiwee isarraa dhufeetta jechuudha. Warri biyya alaatti firiiwee ni beeka. Warri biyya kana firiiwee maal jedhaniin? Warri Itoophiyaa firiiwee haayiwee jedhanii immoo firiiwee ittiin hin beeku Itoophiyaan isa fakkaata jechuudha. Kanaaf wanni kana isinii kaaseen maali? Karaan amma dirree xiyyaaraa haarawaa dalagamaa jiru jira Itoophiyaa dhageettanii asiin dura isin himnee turre. Eerpoortiin boolee malee jechuudha. Booleen ka walii hidhatu eerpoortii guddicha dalagachaa jirti Itoophiyaan. Ka waggaatti gara miiliyoona 30 akkas qabatan fakkaate nama. Dhiifama lakkoofsaasan jechuudha. Eerpoortii guddicha dalagamaa jira. Eerpoortiin guddichi sun baaburaan eerpoortii boolee amma jiru kanaa walii hidhata. Karaan amma dalagame bakki walga'ii kun kan amma galmi kun amma ijaaramaa jiru kuni waan isa ajaa'ibu karaa istaandardii eeggate ka addaatiin walii hidhataa jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati baraa jiran. Waan ajaa'ibaati akka deebi'u jira biyya tana keessatti. Wallaahi namni horii qabdu kanama kanaan warri ala jirtu abbaan qabeenyaa walaa girrisa abbaa feete ta'e waa hedduu waa isinii dhaama ilmaan Oromoo illee ilmaanummaan Oromoo warri gartee biyyi tun tiyya jettanii fi waan isin gaabbitan isinii mudeeman koottaa mana bitadhaa. Keessaayyuu eessatti piyaasaa naannoo piyaasaa kan 4 kiiloo kanniin mana amma yoo kabiraa dadhaa abbaan dandeettee rabbisii godhe koottu ijaarradhu. Hiree guddaa chaansii guddaa jira. Yookaan ammoo anama ofii kiyyaa ka ala ture waan argeef ni beeka view jettiin faranjiin lafa teessuma yoo ati ilaalte akka magaalaan Finfinnee amma ta'aa jirtu fooqilee ijaaramaa jiru fooqileen kun shaffisaa yoo xumuramee gahe yoo isin biyyoota addunyaa keessaa Itoophiyaan biyya turistiin taane kijibdu naan jedha. Maaliif tokko lafa ol ka'uu qabdi biyyi tun waan ajaa'ibaa view jettiin faranjii view jechuun lafa ati waa hunda teettee mana keessa teettee ilaaltu jechuudha. Osoo hin deemin mana kee keessa teettee bakka hunda of jala gallaaltu jechuudha. Amma piyaasaan view akkasii bareedaa qabdi. View jechuun bakka laalchaati mana keessa teettee ilaaltu. Amma biyya Ameerikaatitti mana yoo kireeffatte illee qaali mannoonni akkasii bakka ati irraa waa agartu jechuudha. Yoo kun 10,000 ta'e inni 50,60 ta'a. Amma hagammaa biyyi Itoophiyaa kun hin beektu san. Reef argaa jirti amma yeroo dhaadheessan eegalan jechuun beekan qara. Maaliif gatiin isaa tokkumaan gurguran jala ta'ee gubbaa ta'ee xiqqoo reef amma warri alaa dhufe kunniin barsiisuu jiran. Lammata hoo karaaleen bal'isanii akka itti dalagaa jiran. Kaameraan sukuriitiiwwan hundi galaa jira bakka amma eegalan Itoophiyaan duraan sisteema kaameraan qabdu. Amma kaameraaleen bakka hunda galuu jiran jechuudha. Kaameraa ajaa'iba kana akka itti galchaa jiranoo maaliif teeknooloojii addunyaattiin afaan ol dhufte Itoophiyaan yeroo addunyaan kun teeknooloojii waliin baatee waliin dhufu jirti. Inni kun ajab ta'u jira ajab wallaahi obboleewwan tiyyaa ani mootummaa kana abbichuu deeggaraa miti. Ni dinqisiifadhe akka malee. Shaffisni fooqilee dalagamaa jiru amma fooqiin akkuma chaayinaatti jechuudha. Ji'a 2-3 fooqiin dheeraan fooqiin 30-40 geeffamaa jira jechuudha. Isin ajaa'iba sanuu fooqilee akkam dalagamaa jira. Fooqilee ajaa'ibaa istaandardii kan eeggate. Akkaataa ruumileen jiru manoonni keessi isaa akka jiru. Kichinii yookaan ammoo mana itti bilcheeffatan jechuun kiyya manni ciisaa wanni hundi istaandardii biyyoota akkamitti biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Chaayinaa waliif fidanii namoonni irra waan kana dalagaa jiran guddaan namoota gartee lammii Itoophiyaa ta'anii biyyoota alaa keessa turan dhufanii hadha invest godhanii dalagaa jiran. Akkasuma abbichuun warroota hedduu ala ergee barsiisee deebi'anii diizaayin alaa fuudhanii as keessatti gartee hojiitti hiikaa jiran. Chaayinaa fa'aa dalagaa jira gartee. Chaayinaan addunyaa keessatti beektanii yeroo ammatti waan hundaan fagaattee jirti jechuudha. Kanaaf amma karaan kun wanni gidduutti dhiifama isin irraa hundadhe wanni amma dalagamaa kun jiru jechuudha. Wanni isin ajaa'ibsiisu. Hedduun keessan amma osoo nonnaan jiraate isin agarsiisa. Isin dinqisiisa isin ajaa'iba. Amma keessa yoo halkayyoo ati waraabde
nam tokko intervii isaa arge maal jedhe namni kuni nama agartee adiidha. Maal jedhee Itoophiyaa dhufee bu'ee jedhe. Itoophiyaa dhufee bu'ee siree qabachuudhaaf Skylight dhufee jedha. Skylightiin warra beektan amma hoteela standardii eeggate guddaa kan Itoophiyaa nama qabdu tokko isa akka itti dalagaballee maashaallah airport maa gabbaatee jira jechuudha. Achi bahee jedha. Bahee bakka siree qabadhi gubbaa gallaalee an eessa jiraa jedhee jedha. Eessa jira jedhee ilaalee jedha. Eegasii gartee reception dhaqee nam tokko gartee magaalaa keessa deemee ilaale akkam jedhee gaafadheen barmiilaan bakka fi deemuu dandeettan naan jennaan okay makiinaa manaa warra ka hoteela tinnaa kennaa jedhee bahee jedhe. Yeroo bahu xiqqoo deemee makiinaa keessaa bu'ee miilaan deemuu eegalee jedhe. Akka magaalaan bareedduuf jiruuf nagahummaa bakki hundi irra jiru. Yeroo deemu ammoo wanni allaaleef irraa ajaa'ibe jedha. Inni jedhu deemee turee jedha Finfinnee keessa. Taaksiin galgalallee guyyaallee deemee beekaa jedha. Amanuu dadhabee dhaga deemee hoteela deebullee. Wallahi dhugaas nima bara. Amanuu dadhabee jedha. Maaliifi akkaataa isiin itti jijjiiramteef kaa'amee magaalaa akka jirtu akkam godhamee qajeelee wanni kun. Bareeda caalaa jechuudha. Akkam godhamteetiin bareeda caalaa wanni isa dinqisiise maali? Akkam godhamee sirraayi. Bareeda okay yoo qabeenya qabaatte ni sirreessitanii bareechiftaa qabeenya feesisaa sammuu feesisaa kana itti amanaa jedha. Garuu akkam godhamee baajanni hagana ga'u ka'amma ittiin ijaarame. Isinuu isin ajaa'iba ammoonni kun namuu jechuudha. Abbaa feetee yoo taate waan kana yoo ilaalte abbaan feetee yoo taate ilaalte waan kana hin fudhattu amantu. Anuu mataan kiyya fudhee amma kun Finfinneedhaa yoo naan jedhani yoo dhufee ofiin argin hin fudhu jechuudha. Wannaan itti qillees waan hin jirreef dhiifama hin fudhattu jechuudha. Keessaayyuu amma yoo kana akkaataan diizaayinii itti galee itti ijaarame nam tokkollee hin fudhatu abbaan fedhe yoo ta'e jechuudha. Abbaa fedhe. Sarchi gootalee waltan googolii gubbatti qilleensi waan hin jirreefi akka gaarii ufii kiyyaa ilaalee lakki kun ufumaa bar deebi'ee ilaalee okay yoo ilaalu fooqiin kunillee achi karaan kunillee achi. Keessaayyuu karaan boolee irraa kahee laga harbu'ee akkasuma ol bahee asiin charchar godaanaa irraan haga waajjira bakka ammoo namni keenya akkasii beektanii bakka ammoo waajjira Adaanechitti dhufu isin ajaa'ibaa jechuudha. Amma kun abbaan fedhe yoo ta'e Dubaay fa'aa siin jedha. Foqee dheeraa karaa kana babbareedu kana agartee yoo ilaaltee jettee anillee osoo jiraachuu baadhee maal jedha kun lakki Dubaay jedha malee Itoophiyaa keessaa biyya keessaa hin jiru namoo jechuudha. Maaliifi namni akkaataan itti waan tokko godhuuf dalagu garaagarummaa tokkoffaan maali beektanii mallaqa caalaa sammuu jechuudha. Akkaataa wanni tokko ati tolchitu akkaataa itti diizaan itti keettu amma gaafa muummichi ministeeraa fooqileen qalamni isaa jijjiiramu jedhan ifaaleen haa galu karaa gubbaa jedhan cabee karaarraa haayiqu yeroo jedhan ashaa turan nama doktoroota warroota hayyoota warroota gartee silaa dandeettii qaban guutuun isa maal jedhanii namtichi kun hin maraate amma qalama manaallee nu filuu eegalee. Ufii kennaa dhageenye kana bakka hundatti bees tapha godhatanii jechuudha. Amma ni saalfatan hedduun namaa maal jedhanii dhiifama. Namni kun sammuu kennaa addaa rabbi kenna hin galleef amma namni hundi dirqamaan godha fooqii irratti mana irratti jechuudha. Laayitii kana ifaa. Biyyoonni amma fakkeenyaaf yoo isin laaltan warri Dubaay fa'aa jirtan biyyoota guddate keessa manni yoo ati guyyaa laaltu uumaas ittiin fakkaatu halkan yoo gadi bareeda maaliif ifaa irra galcha jechuudha. Kun bifa akka adii jechuudha daalacha yookaan qalama adiif daalacha dibdaa jechuudha. Itoophiyaan amma fuuteetumaan qalama boora faala dibdee jechuudha. Kana qofaa miti. Oluma kaatee fuutee qalama diimaa fa'a dibdi. Diimama kana bara. Wama argite guute jechuudha. Namni kana ilaalu hin jiru. Namni wama jaalatu gabbahee waan silaa namni mana dibuu miti. Namni gartee wama biraatu hin dibne isaan fuudhanii dibanii jechuudha. Soo kanaan maal jechuu barbaadee dhiifama naa tolchaa. Wanni kun kaadha dalagame wanni karaa kanaan isin dhaamu hin gowwoomin ati galaa gara biyyaa dalagadha dafa mana bitadhaa. Yoo isin mana hadha miiliyoona 20 jiru. Miiliyoona 200 300 argattan kijibdu waggaadha. Kijibdu Mustafaa naan jedha. Rakkoon namni keenya qabu maali beektani? Akka Oromoon hadhallee nama hin taane namni keenya nama hin taane alaga dhiiban. Sodaa akkana tahee kijibaa bililicii maali kana jedhanii. Hadha addunyaan waan nama fakkeenyaaf ijaaramaa jiru kun turistii addunyaa dhagaa janaa qabadha. Manni kun yeroo gabaabduu keessa ga'u deema inshallah. Yoo ga'e hektaara 15 gubbaa dhaabbatee nama isinii kun hektaara meeqarratti 15 irratti. Kaama gartee isinii maaru biizinesa meeqa keessa jira? Barnamnummaan dhufee kana dalagatee hadha. Suuquma takka namni argatee bitate. Bar waan taphaas ta'e naannoo sanitti isaan bakka kana keessaa miti naannoo kanaan piyaasaa isin beektan gubbaa gaara isin beektan san kan agartee kolkolleen keessa guutee manni dahabaa maal kunniin haxaawamee guutuu isaatti haga 4 kiilootitti
ay sabbaa udee ameettan walitti dhaabbatee gubbaa kunnoo maganaanyaa maree aga shiroo meedaati gubbaan hin xooxxoo ol dhaabbatee jechuudha asiin gartanii asiin gad dhufee maree booleedhaan walitti dhaabbatee gubbaa kanaan qulqulleessu jira kana guutuu isaa jechuudha. Biyya lafa qabdu akka malee Finfinneen lafa banaa akka malee qabdi kan waan fedhan dalaguu danda'an bakkoota bareedduu lafa bashannanaatiif lafa turistiitiif wuma hunda waan irra dalagde siif fudhatte ajaa'iba lafti tun ammoo qullaa jirti akka jirtu adaan Finfinneen qara waan walitti tuulamtee yoo ta'ettu kana lafa hin qabne fakkaata. Lafti haga Finfinnee lafa qabdu biyya haga Finfinnee keessa lafa qabdu ani agarre jechuudha. Kana ijaarteen fixxoo osoo fooqii waggaa 10 yoo irra ijaartee hin guutu. Achi biraan bareedaa adeemaa jira. Haxaanii keessaa baasanii maaliif teessumti lafa akkana gabbuutee ol baate jechuudha. Fooqii 20 yoo ati ijaarte fooqii 100 fakkaata. Tarba gubbatti. Ka as gad jiru kana gartee amma akkaataa muummichi ministeera dalagu jiran lafoota bashannanaa. Amma yoo isin keessa deemtan warri gartee Finfinnee keessa beektani lafa dur hattuun keessatti ajaa lafa dur chokoraa qulqulleessanii bakki tapha ijoolleedha cidhaaf womo feete waati dhufte abbu walitti dhaabatee bara bakkummaan ijoollee tapsiisan qofti warri ni beektan shalaatiin jalaa fi nama jala gartanii asiin alaa kiiloo bakka yoo asii gabbuutan piyaassaa dhooquma gabbuutanii gama wal baatan jechuudha. Hundi walitti dhaabatee lagarra bakki bashannana ajaan dur udaan magaalaa keessa yaa'u kun qulqullaa'ee lafa namni hafuura itti fudhatu itti bashannanu deemte keessaan baatu nyaata sin feesu achi keessa deemte. Makamni uumaan lafti ta'e amma mukni biyya faranjii ni gogonii beektan Ameerikaa amma yeroo roobni roobe waan magariisa tokko agartu jechuudha. Goga wanni muka lafarraa bade fakkaata. Kunoo bonallee gannallee mukni ati dhaabde jiidha. Lafti ta'e magariisa. Kana biraa bishaan yoo itti godhan bishaan itti godhanii bakka hundi isaa jechuudha ni galee. Achi biraa istaandardii wanni marti dalagame amma warri alaa dhufan ijoollee alatti gartee bakka itti tapsiifattu istaandardii alaa sanii waan hunda fidanii as kaa'an jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa fayyaalessi keenya waan jedhu daalachi keenya jechuudha. Ilmaan Oromoo dhiifamillee naa godha jecha kanaaf daalachi keenya waan jedhu diiduma taa'ee booya. Amma namni galaggalee akkamuma goonee seennee Oromoo tana taana jechuun jedha namni. Akkam taanee Oromoo taana. Maaliif beektan isin? Dhugama. Atan bara dubbiin jirtu keenya kaa'u fi rabbiin isa akkana godhee bari daalachi keenya ala wal oofe malee Oromoo harkaa qaba yeroo jiran asitti himaa. Abbi tan asitti himu. Dhuga Oromoo harkaa qaba. Bakka fiite yoo seente ilma Oromooti kaajaa siif tu'an. Garuu ka as keessa kan akka inni Oromoon dalagne godhan. Lafa akka inni gurguratu, akka inni daldalagu, akka inni waliin guddan. Mataa nyaatee bara kana hooqachaa oolanii bara mataa gartee hoogganoonni waajjira keessa jiran ilmaan Oromoo dalaguu barbaadan akkaataa oolanii bar guyyaa kana. As taa'attichi. Namni keenya yoo dhufe gartee achi hiixatee akka inni waan dalagan. Nafxanyaan dhufnaa shanaafatee jala ka'e. Birri malee dalagan. Laala nama lama birri malee dalagde Oromoo nama lama. Nafxanyootaaf TPLF maal kanaaf nama biraatti yoo dhufe birri malee dalagdiif. Shanaafattee barsanuu. Oromoon dhufnaan tirqim. Cuqqaali rabbisii. Hizdi. An ummata argee hizdi akka Oromoo keessa rabbiin warra bara kan beektanii Oromoon hizdiin warra waliin nyaate wallaahi. Akka namni keenya kun waliin qaban. Akka namni keenya kun waliin kabany. Akka namni keenya mul'an. Ija badduu si laala yoo ati qoba gartee wayaa uffatte. Inni jedha dura yeroo si argarte. Yeroo ati hattuu deeggartaa si arge shanaafatti nama lama jala. Oromoo taatee yoo ati shanee deeggartaa si arge. Qaata shanaafatti si agartee dubartii maa hoteela bultuutan agartee ta hoteela agartee qaama dubartuu ifa manaa godhisima. Nafxanyaa agarraa dhisima amaarifa malee dubbatu qaata qeelaan eegee ulaasaa. Nama Oromoo jibbu arginaan wallaahi Oromoo argisnetti babaraa. Maaliin jee ragaan mana irraa malee nyaatan. Warri amma si'iif Oromoon akkana taatee dhee booku wallaahi dardara xiqqaa irraa eegalee wallaahi rabbii laman ta'e isin kadhee isin himan. Asiin dura 2022 walgahii daaspooraa takka ta'een nama shammoo jaa nama hedduu as keessa jira warri waan san beekan. Wallaahi ilmaan Oromoo alaa dhufanii istaandardii ka eeggate mana nyaataa reestooraantii mana bunaa waa mara bananii achi keessa dhaabbattee waan jetti ijoolleen takka. Warri isin sabboona jettan mana keenya gamaa gamana jiru nafxanyootaaf Tigree irraa nyaatanii kunoo nu cufnee biraa deemuu jirraa jedhanii dubbatan jechuudha gahii irratti. Bar warra akkam istaandardii alaatiin kan ijaare kan dhiisanii mana dubartiin nafxanyoota amma wanni sanatti dhuganii maali beektu farshootti fincaani. Fincaa itti natti akka sakkarsu. Kama argu kana beektu namni keenya ollaa kanan beektan namni hedduun jedhee sitti himan. Isaan waan nama macheessu kana dubartii itti fincaan itti naqan. Lixii isaanii kana dhugu foon ka isaanii malee nyaatan farshoo ka isaanii malee dhugan. Oromooti yadhiifama naa godhaa waan gadi. Wallaahi namni hedduun na aaruun ni mala nama hedduun bakka hedduu dhaqeen. Natta hedduun namaa amma gartee jechuun ni mala gartee. Hedduu namaatiin abboo maas dhuftan jedhee ni gaafadhaan ofii kiyya. Nama haqa salaamtaa irratti hin qaraanee jira.
Nafxanyaa qulqulluu kan laani bakka Oromoo yoo ati Oromifa dubbatte fuula situ fudhadha. Mana isaanii malee nyaata wallahi kadhee isin Oromootiin. Yoo an deebi'ee ilaalu maali beektan shani akka dutti. Wanni saba keenya cabse. Amma Amaarrii fi Guraagee Walaayitaan maal kun magaalaa kana jiru Oromifa dubbatan. Nagaa jirtaa fayyaa qabdaa sin jedhamu. Ni beekta nama guyyaa keessa Oromifa dubbatu. Namni amma barachuu jira laal. Teknooloojiin toleemi telefoon ofii banee waan biriin baratu amma nagaa ooltee fayyaa akkam kana barata namni amma. Argan maaliif jedha ana isintti waan namni isintti nimni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bakka feete dhaqee waan kalee Itoophiyaa tana qotanii awwaalaniif jeneraala feete bira dhaqee Oromoo kunooti. Nagaa ooltanii fayyaa sin jedha. Alhamdulillahi. Ka feete waraana nama lama sadi deemu ijoollee waraana kana bira dhaqee kunooti afaan Oromoo haasayaati. Maal jedhe beektanii allaalee sina sabni biraa waraana keessaraa jedhan. Si sabni biraa waajjira keessaraa. Si sabni biraa jeneraala ta'ee. Si sabni biraa takkiidha. Ijoollee teenya jeneraalota keenya kakalee gammoojjii keessa bar diina kana albaasee lola hunda keessatti jeneraalummaa sadarkaa gootummaan sadarkaa guddaa ga'e kunoo gammoojjii naqanii gammoojjii teetti. Jeneraal isaanii lama sadi koroneeto isaanii lama sadi jiru warra kana fidanii magaalaa keessa naqanii asii maqaa duwwaamaa oolan. Hadha yoo ate garti maal meelaala warra bushooftuu gartee jeneraalota hadha achi wal geessan meedha qalaala. Meelaala maqaa isaanii. Meedha qalaala. Mee uumamaan mee fagum dhala qidhamee mee dhiifamnaa godha namoo isin beektan isin hima. Mee ajajoota waraanaa warroota tooppii jira olaanu kanneen isin himan. Ajajaa waraana biyyaa olii galaa eenyu fiildi maarshaal Biraanuu Juullaati. Eenyu inni? Oromoo. Jeneraal loojistikaa eenyu? Jeneraal Abdurrahmaan eenyu? Oromoo. Ijoollee Baaleeti. Humni qilleensaa eenyu? Eenyu? Ilma Mardaasaati, ilma Oromooti. Jeneraala keenya. Bar ilmaan Oromoodhaa bara waan jaldeessa keenya dadhabneen bara. Jeneraal Abdurrahmaan, Jeneraal Mustafaa, Jeneraal Ahmad, Jeneraal tokkoffaa tokko amma wanni bara lamni keenya gubatee ibiddi itti qabatu bara. Kan inni beeku Jeneraal Shawagizaawun, Jeneraal Daammallaa, Jeneraal Gizaawun kana beeka namni keenya bees kana yoo ta'e jeneraala guddaa akkas. Wanni Jawaarfaa garaa lafa rigattuu bara akka jirutti. Warra koofiyaa diimaa ajaju, warra Rippaabilikaan gaardii ajaju, warra anum keessattuu bara jagnuma kaa'onni bara. Nama biraa dhiibaniiti bara Oromoo mana dhiibdeeti miti bara. Saba biraa Tigree, Amaara, Guraagee dhiibdeeti miti bara. Uummanni keenya kun uumaan rabbiin bineensa uume. Hayyummaa rabbi kenneefi, gootummaa rabbi kenneefi waliin galinaa jedhee namni. Akkana bara rakkoon ta'e waliin galinaa. Goota keessan hin dhaga'ina, hayyuu keessan hin dhaga'ina jedhee rabbiin. Ma waan jette nagarree bara amma kennoo na malee naftanyoonni bara. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa dhaga'ennoo yaati jetteen ka abaa oolleef isiin jetti. Waraana oolleef isiin jetti. Maaliif? Ilmaan Oromoo ta'e. Gaafa Dargii illee akkasuma turre. Gaafa Hayila Sillaasee illee akkasuma turre. Gaafa Hayila Sillaasee jeneraalli 35 Oromoo jeneraalli 35 gaafa Hayila Sillaasee jeneraalli 35. Gaafa Mangistuu Hayilamaaraam jeneraalli isaa sabni biraa 10 qofa. Ka'achirraa fi jeneraalli guutuun Oromoo. Hadda gaafa abbichuu illee akkasuma. Amma daranuu kakalee mataa keessa gadhanii ijoollee teenya qilin naqan. Kanammoo qaree gad yaate amma kaa dhufte mee ilaali amma bakka feete dhaqe dedeemi fagoomi amma namni nu mormuu barbaadda Finfinnee kootu 4 kiiloo seen. Ni seenta kaadha kakalee sanii miti bara seen bakka feete kanam gubbaa dhiis bakka feete dhaqe waraana feete eerpoortii keessaa gabbaa turraa eegale akkam nagaa jedhi waraana abbaa feetii bira dhaqe koofiyaa diimaa poolisa adda Finfinneen silaa kasaba saloota poolisa magaalaa Finfinnee ta federaalaa jechuun poolisa magaalaa bira dhaqe akkam jedhiin. Lama Oromoo sadii waliin deemte lama Oromoo tokko saba biraati. Namni mormoo jaati gabbayaa dubbatu. Rippaabilikaan gaardii dhaqe waraanuma akkasii yaa'u kana keessa bakka feete dhaqe. Kaleen dubbatu fa'a. Tokkoffaa waraana dabalameen bes inni Amaara kaleessa. Jaalteetii miti akkas malee hin jiraatu. Hadha hoo alhamdulillah hadha raayyaa biyyaatti dabalameen Oromoo xaaramu. Dirqabeeti miti jagnummaa saba keenyaa ummata guddaa maajooritii ummata irra guddaa jechuudha. Garuu maal gootaree waan jedhan yartuus jala jirtu dayyuusa beekta dayyuus mee nama dayyuusa sodaattuu meetanii nama sodaattuun yeroo cufaa wama sodaasitti hima.
Yartuun namni gadheen yeroo cufaa jabaan baasitti akeeka. Yeroo cufaa. Mee ijoollee mana kee keessa warri ijoollee obboleewwan ta'e qabdu laal. Isin keessa obboleewwan keessa tokko jira dayyuus. Yoo adeemi waan abit ettee naatti suuqaa. Mataa hooqata. Maal taate gurbaadhaan suuqa naabit? Maal gurbaal taate? Ijoollee biraatu argani karaatti. Ijoollee biraatu atuma argani. Ijoollee ollaattu kan namatu argani. Maal? Ijoolleen natuma. Taantu sinuma gurbaa. Ebaluufaati. Maaliif? Eeggatta ijoollee tuman. Shaneen hadha yaatutu akkas. Isiin amma yookaa Tigreen yookaa Amaar naftanyaan dhifama. Yookaa TPLF yookaa faannoo yoo dhuftee biyya qabatte qofa abdii qaba inni. Namni inni beeku afaan Oromoo dubbatu. Yookaa Jimma dhalate yookaa Tuulama dhalate yookaa Arsii yookaa Gujii yookaa Wallagga yookaa Baalee dhalate yookaa Harargee dhalate. Yeroo inni araa kiiloo bulchee muummicha ministeeraa jeneraala jedhaniin kantiibaadha jedhaniin akkami bula jalanni. Hay Oromooti jabaraa dubbiin jajjabduudha. Akkami jala bula. Hin amanu kaa. Abdii irraan qabu inni. Kuni boroo sii dabarsaa. Shawaa gizaa'uun dhufa beekan. Hin amanu. Osoo waan feete goote kanaami yoo biyyi tun jijjiiramte naa qabadhaa. Yoo biyyi tun addunyaa bulchiti ilmaan Oromootu addunyaa bulcha jedhanii hin amanu. Maaliif? Gowwaaf waraqanni waan qabe gadi hin dhiisudha. Tokkoffaa ka barate kun. Kun amma gowwaa barate. Yoo profeesaraaf doktora hadha murmu kan aabbichuu murmu Jawaarii waamtee Baqqalaa waamtee Jinnii waamtee Profeesar Iskeel Gabbisaa waamtee abbaa qabeenya Oromoo kana waamtee dardara amma jiru kana waamtee ati wuma feete itti kennitee hoodhu araa kiiloon keetiidha waa hunda godhe. Bum barbaadda lagi mallaqa illee baankii nama nuyi. Jedha taayituu bu'aan mee ilmaan Oromoo naa qabadha rabbi umurii nu haa dheeressu. Osoo Jawaar Mahammad fidanii amma hoo muummicha ministeera ta'e itti kennani. Shawaa gisaa ummeetedha taa'ee mataa hooqatee gartee yookaan gabrasii ummeetedha. Akkuma ganta gartee gabrasii na yaadachiisedha Shimallis. Ilmi abbaa yaadataa mi bara ilmi abbaa yaadataa. Gabrasii na yaadachiisee jedhee gartee. Osoo Lammaa Magarsaa fuutee fiddee akkasii mataa hooqata taa'ee. Hiwwaa man isaa naa qabadhu ilma Oromoo yookaan biyya tana rabbiin godhini girrisaan kun dhufee guyyaa takka gara wayii qabata. Hadha agarree waajjira keessatti waajjira mootummaa kana bara. Xolli isaan achi keessa taa'ee yoo tol seente hin deenne siin jedha agartee. Si afaan Oromoo dubbattu bara salaamnee siin jedha ni beekamu seenti bara waajjira seentee atette salaamnee daanaa achiin see gala dura. Yoo xiqqoo teettee heemaa yoo ni mindaa dirgisiin jedha. Wallaahi Oromoo waan namatti sitti bara. Maaliif inni yaadni isaa hawwiin bakki inni qabu achi jechuudha. Akkitti nyaatu, akkitti dhugu, akkitti uffatu, akkitti biyya bulchuu barbaadu akkas. Kanaaf jennaa inni akkam barbaada beektee yeroo inni nagaan bulchu siimam yeroo nagaan bulchoota illee kan Amaara illee baaftee Tigree illee Guraagee sabaa sablammoota baaftee Oromoo qofa yoo itti kennite gaafa kana jaldeessa qilee irraan bahi bes. Maaliif namni inni sodaatu hin jiru. Amma inni bara waan birii yaadu kenna kun amma hadha yoo an biyya bulche boru gaafa bu'ee sabbaa kiyyaatiin galaa jedha inni. Oromoon tun garuu hidhattu kalee Miniliktu du'e inni illee hin bu'e Haayila Sillaasee dhufe inni illee hin bu'e Dargii dhufe inni illee hin bu'e. Mallastu dhufe inni illee hin bu'e hadha nullee yoo qabanne ni buuna boru eenyu dhufa yoon ajjeese yoo jedhan. Maalamma waan nuun jaan agarre waan nuun jaan baramu. Eessa abbaa keessanii hadhan guyyaa takka dhufa eeggadha itti. Miskiin jedha shaamini biroo maaliif isaan laalamma guyyaan dhufu kan baruu fi dhufanii mitiin nafxanyaa dhufee qabataa abdii qabdi jirre yookaan ammoo TPLF deebi'aa manaaf mijaraa kan. Maaliif namni bara Haayila Oromoon ta'e nama maaktee manguddoo waan jettu. Namni bara Haayila Sillaasee gurra duude hadaraa Haayila Sillaasee jedhaa jette Oromoon. Warra kana haadha abbaan akkitti guddisan warri barsiisa akkitti guddise inyaa nugusni hin jedhaniin. Amma jawween fa'aa baqqeen fa'aa warri gartee nu mormu kunniin maal jedhanii beektan yeroo barsiisan inyaa ya nugus zarne dhaan dur nu sanyii nugusaati jedhaniin. Nugus maal jettee Itoophiyaa dur samiin hin qotamtu nugusni hin kassasamu hin himatamuu jedhani. Sanyii nugusaa waan ta'eef isaan maal eegan Gondariif Goojjam irraa dhufan nu bulchanii jedhan. Yookaan ammoo TPLF irraa dhufan kun sanyii nugusaatinu sanyii gabraati ufiin jedha warri kun. Hin amanan isaan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jaala kee qaalii jaalbanti. Hin amanan deen abbilii hin aman ufitti abdiin qaban amma gartee duuba qilleensa jiranii suudhaan isaan. Kanaaf
Ajajni amma eessarraa itti kennama? Waashingitan DC irraa itti kennama. Amantanii dhiiftanii. Ol ka'an gattaa'an dubbadhu ni dubbatan ajjeesni ajjeesan balaaleffatan deeggar ni deeggaran. Ijoolleen teenya lafaa dhuftullee karaa san qabatte amma. Mee ijoollee amma qeerroof hin jettan alaal. Osoo waan feete ati goote amma namni keenya qeerroo tana ijoollee hadha qeerroo itti hagammaa badhaadhina kana didde kana hin jijjiira jettee yoo deemte sima jijjiiramu malee takka kun gaafa qabri galuu deemullee inni bara mallasii moo jawwee moo jijjiirama kana kafitti kabiyya bilisoomsi lammaa moo marroo moo hagam inni umrii isaa bis gaarii waa jedha jedheeti nama gurguddaa hedduutu na caqafataa irraa of qusanii jechuus ni galee zabana jawwee baqqalaa hidhamte san waa argan waan haga jiru hin daganne sammuu keetan na nyaatte jechuudha. Haga jiru haga Oromoo ta'uu kiyya uf jibbu takka ni ga'e jira. Rabbiin kun alhamdulillahi waan hedduu nu garsiise. Alhamdulillahi rabbii umrii nu dheeressee waan hedduu nu agarsiise bagan du'in. Ilmaan Oromoo nu biraa dabran sun waan nu agarre kana osoo argani. Sabni keenya nu Oromoo jennu kun waa inni dalaguuf akkaataa inni ta'u osoo argani. Namni keenya kun Oromoo tiyya dubbii takka gara qabadhee liqimse yoo nama keenya jabaa arge nama tokko qofa arge abbaa qabeenyaati. Qabeenya qaba, makiinaa qaba, tiraakteerri jala ammaatee asoo hin dhufne. Anaa mucaa obboleessa kiyyaati olii osoo deemnu nama magaalaa keessa beeku nama dhugaatillee nama islaamaati nama ganda kiyyaati. Osuma deemu haganan jijjiiramne Finfinneen gaafas laga harkana bu'ee waa hunda arganii gamaa gabana karaa lallaalanii akka nama shahaadaa qabatu akka nama haara shahaadaa qabatu ta'a wallaahi. San ta'uu qofaa miti. Ijoolleen bilbilanii OMN yoo narraa qaadhan wallaahi hin jira bannamni haqaa wallaahi. Banni warra ittiin dubbanne nu. Ana waajjiroo bakka warra waajjira qonnaa akka tiraakteeraa bitan kan nu geessi jedhanii waliin deemu. Makiina yaabbannee waliin yaanee dhufnee laga hariiroo kana gabbu'anii gamana laalanii tumaanii. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Subhaanallah rabbii keenyaa illee waldhabnee namaan illee waldhabnee jedhan gabbatan. Amma tun Finfinnee maa laal hadhaa'e bar gaafas wanni takka xiqqoo lagaa kan sirreessaa jiran malee wanni takka hin jijjiiran. Nama Finfinnee qajeeloo beeku waggaa meeqa abbaa qabeenyaati. Mootummaa namni gadiitii baadiyaa kana keessaa fi gadiitti wal fixu yoo as dhufu jaarsi irrifate nama qaati kaa dhugaa nama barbaadu gartee. Ijoollee amma tultullee karaa gubbaa deemtee wotii amaaraa kana nyaattee dokkee karaa gubbaa wanna gara ambaashaa jaraatii bura gurraacha kana dhuftee jabanaa jedhan kana. Jabanaa kanaani baramoonni Oromoo baddeen jabanaa kana bakka hunda dhaabanii asitti ittiin lakkaman. Haqaa jedhu biratti ho'i benni wallaahi dhiira akkastu jira jechuudha galee. Keenna kana fiddee asiin geettee laalee argee akkam laaltaa booyoo jedhanii ni cadhisa. Ni cadhisa maal hin beekta dhukkuba inni karaa qabu. Dhugaa arge baafachuun barbaadu. Dhugaa ijaan arge amansiifte dhugaan ammoo arguun barbaadu. Osoo amma rabbiin fidini. Ilmaan Oromootu nadhasii kaatee nafxanyaan alaa kiiloo seente. Subhaanallah. Dhiichisu seeta waan kana guutuu fuudhanii jaraa kennanii abboo kalee jennee minu laala akka godhan. Laala akka dalagan. Dhiifama waan tokko irra isin deebi'a. Jawaaniin fa'a bara Inxooxxoo abbichuun ijaare sadi yaadattanii alaabaa lumuutii keessa dhaabanii waan nafxanyootaa malee hoomaan jiranii buruu jedhanii ala kanaa ijoollee kaasanii dardar waliin naqan. Abbichuun kunillee kabalaatii fuudhee lammaaf isallee aggootan godhanaa geessaa eenadha. Fuudhanii geessan. Yeroo ol seentu eessa hin beektan dura ol seentan amma raakkiiloo mana mootummaa jechuudha. Kaduun namni oluu ilaaluu hin dandeenye yeroo balbala banattee ol seentee weelkaan baga nagaan dhuftan isiniin jedhate ol seente soofumar seenta jechuudha. Soofumar akkuma jiru sani abbichuun lafa gakkaa'ee asitti akka warra HIV'n qabee gartee kiiloo meeqaa takka ittiin buute dhan lammaa fi jawween. Wallaahi nama mooraa san itti gaafatamaa ofii afaan kiyyaan daqiiqaa soddoma waliin dhaabbadhe daawwadhe. Ilma tuulamaati. Kiiloo 10 akkana jedhe gurbaa leenutti gaafataan bakkanaa
nama HIV qabe ilaalu buleessee naan jedhe maqaan kennu Mustafa nama HIV qabe gartee takkattiin fuulli bakka garagalee jedhe dura hin dhiifnee dhengaafanne agana waraqaan natti ilaal dhiira waan godhu deemtu dhaga ilmaan Oromoodha Oromoon tu jagna bara wallahi hin dubbadhi ma dhiifnee dura fuuluma laallaa kaameraa afoo dhaabbatee waraabaa arguu deemna harkaa qabna kaameraa sana dhadhe guyyaa takka mormuu hin danda'an yeroo soofumar keessa deemanii leenca gurraachaa maaliidhaa bineensolee kana hunda baddaa baalee kalee dhossan kanaan maal kalaanii keessa akkas gabbaan soofumar keessaa eessa dhufan sabaa sablammoota ogaadeen aadaa isii meeshaa isii maal kanneen asuma keessa yoo deeman eessa dhufan amma bakka mana abbaa isaaniitti dhufan akaakayyuu isaanii ka'eennu kamiliiniki ka abbaa isaanii ka'eennu Haayile Sillaasee ala kana maaltu jira suuraa warra biyya bulcheettu jira yoo tarba ol baata wadhattanii beektan yoo achi dabarte maaltu dhufa makiinota jaraattu dhufa ka dahaabaa ka Haayile Sillaasee dura dhufta ka gartee inni bara kunnoo Haayile Sillaasee san Itoophiyaa bishaan hin qabe makiina bishaan daattu qaba gaafas ka keessi dahaabaa ka keessi isii dahaabaa kana birratti maal dhufta waan garaas nyaatu ammasumatti ya baqloo beetti dhufta bakka Oromoon itti gabbartu jechuudha fardoo farra itti hidhatan Oromoon ka agartee feetee itti dhuftu maal kanneen nagaa bar waan nu godhan tabaami bar wanni jawween faate kana iyyituu bar seenaa abboota akaakayyooti jala kana gabbaa fi iyyitii toba seenaa isin jalan yeroo jawween fa'iyyitu yeroo girrisaan bakka hundaa kana nu iyyu ati barkamseeta naftanyaa usin jedhe ka Gondar Gojjam qofaan baaran baraasiin ganda keenya jiru abbaa lafa adhaarii warra abboota keenya garafee lafa quchisiisu gabbaraa geessaa jedhee fe'ee Gondarii Gojjamitti midhaan biyya keenyaatiif dhadhaaf damma keenya geessisu gartee bakka bu'aa qabanii akkuma hadha shanii bakka bu'aa qaban kaleessallee bakka bu'oota qaban hadha warri sun ilmaan isaanii doktoraa piroofeesara Mangistuu Hayilemaara Bonnee galatoomfadhuun maali warra san duraa kaase abbaa kiyya mareeta laraashoodhee lafti qonnaaf jedhee buqqise ka rabbi isaan buqqise mana 20 30 50 galata keessaa qabdi abboonni wadha ijoollee hadhanuu iyyitu kanneen duuba kanat dhufta kanaa yoo gabbaate isinii wanna godhaa gabaabsaan wanni dheeraa keessu deemtees bakka gartee hadha amantii islaamaa kalee Itoophiyaa keessa jirtu jedhan fa'aa itti dhufta musliima alhamdulillahi rabbil alamin abbichuu kee rabbi umrii dheeressu aadaa naannolee amantii shanan ortodoksii ka yahudaa protestaantii sirna gadaa maal kanneen itti dhufta jechuudha asitti baqxee ija mallee laal amma namni kun bakka tanaa yoogaan ija baqee ammallee jira maaliif hadha amantiileen ati musliima waan jedhe amantiin teessan ta islaamaa as keessa jirtu jedhan kunooti kana yeroo argan dura amma sitti jedhan maaltu kitaaba sahaabtonni qabatanii dhufanii koppii akkasii kaasanii achirratti tolche abbichuun rabbi umrii isaa dheeressu lama kana sirgalee kitaaba yeroo san sahaabtonni qabatanii hijiraa biyya teenya ittiin bayan isa santu achi jira ortodoksiin cinatti sirna abbaa gadaatiin cinatti protestaantiin cinatti walqixa na bochu amantiin shananu achi yoo gaseente aadaalee keessa dhuftaa amma dubbiin maasi'u nagar maasi'u ammallee bakki jarri itti rifatan as maal dhufta bakka ilmaan Oromoo itti kolaasan itti qalan elektiriikaan itti daaraa godhan ka viidiyoodhaan suuraadhaan sagaleedhaan bakki torchii akkasitti taa'u bari jaldeeyyiin teena tun dhiifama naa godhaa ilmaan Oromoodhaa barkama gubattee biyya tana diiguuf deemte bannutti as dhufan yoo achi seente silaan baatu seenaa san teettee dubbista teettee caqasta booyaa bakka ilma namaa torchii itti godhan sibiila ilma namaa irra fannisan dhagaa achitti ijaarame haga inni ga'u ilma namaa kan ati ibiddaan si gubuu miti waan san amma namni halaaluu balbalatti banani ka fooddaan qabne ka bakka takka hin qabne ka dhagaan isaa takkanatti hiixattee hojjette ammattee waliin ga'uu hin dandeenye kana itti dalanii ilma namaa achi torchiiwwan jirnaalota kennan maqaan namoota achi dhumatee guyyaa irraa akkamitti akka fixan adda jaldeessi kenna waan jiru beektanii karaa gubbaa deemee jaldeessa kenna dhiifama illee naa godhaa akkas jedhetu waama dhiifama ilma namaatiin jaldeessa illee jedhanii mootummaan kun waan nu godhee jedhan hin hafee ilmi namaa hin hafee jeneraalli Oromoo hin hafee hayyuun Oromoo akka itti fixan namni hidhaa mana hidhaa takkan naqanii guyyaa takkan meeqa isaa akka fixanii oolchan
elektiriikaan bar turchiidhaan hadha addunyaatu kijiba malee addunyaa waan sayyoo garte adduma san qofaan warra dabre kana guutuu reeffa isaanii silaa koortii dhaabde addunyaan hadha osoo dhugaan jiraatte osoo nu Afrikaa ta'uu baatte reeffa miliinikii Haayile Sillaasee kamallas guutuu isi guuranii wannaa dhaaban silaa mana amma Ameerikaa fa'aa biyyi guddattetti reeffa namaa hidhani. Nama du'e barkatare kana reeffa isaa achii baasanii umrii fatti murteessan akka qiyaamaatii jechuudha. Warri akka nama irratti dalage. Kana agartaa jechuudha. Yeroo achi gabbaate eessa dhufta? Bakka amma namni waan kana seenaa kana waan jarri taate naa himuu deemu. Jarri eessaaf horii ta'e nuti deeman malee siidaa miliinikii fi ka Haayile Sillaasee arguu fiiddii jedhe jarri. Horii isaan jira. Silaa jarri seenteetuma kanuma laaltee viidiyoo waraabde ijoollee jala deemaa dha kaameraa agartee. Wanni irraa ajaa'ibne jedhe waan kana guutuu isa waraabuu dhiifte yeroo ol seente hin dhaamsitee jedhe yeroo wannaan baate soomarii hin baate hin dhaamsan jedhe kaameraa kuna waraabuu wayii deeman malee nagarra. Geennee maa waraabne jara na jenneen jedhe. Inni bakka waan takka kittiman amma kan akkam jedhanii gadhiisa waraabanii silaa isaan oomishni kennuufi. Soofumarii baanii sabaa sablammoota Somaalee maal kanneen Ogaadeen kana keessa deemaa dhufanii bakka kana dhufan. Bakki kun amma bakka itti Oromoon duritti gabbartuuf gaangee itti hidhatan baqloo maalii inqulaal maalii kana qaba mana inqulaalii mana itti gabbaranii bana. Kanneen keessa deemanii dhufan makiina babbareedaa jaraa kana maal kanneen. Jarri ammallee kan fuudhu heddi waan Amaaraawii alaabaa lumuuxii jiran jenne gaaf duraa jawween. Bar alaabaa baandiraa lumuuxii jiraa nuun jedhee bara. Kana fa'achi agarsiisuu fiigan. Hagammaan agarree bara waan takka baandiraa lumuuxii miti waan nafxanyaa tokko agarree hagammaa laal hagam isitti taasoo jiru kana waan takka agartu. Yoo agartee makiinaa Haayile Sillaasee hagam deemsisanii mukana. Waan irraa keessa yoo agartu maali? Suuraa mootummootaa warra agartee Lijiyyaasuu waan hundaa miliinii Haayile Sillaasee dargii maal kana agarte suuraa sun dhagaa irratti. Haga ammaa waa takka ittiin seeni maal malee waan sabaa sablammootaa kanneen Oromoo malee. Wanna Amaara jedhan tokko ittiin dhufne hagammaa. Yoo Ortodoksii itti dhufte malee amma bakka duratti isin jedhe kana wanna amantii shanan keessatti. Amma dhufuutti deeman kaa bakka jawween faati barbaaddu. Eessa? Siidaa miliinikiiti amma. Mana miliinikii jechuun addaraasha isaa guddicha. Manuma addaraashuuti mana wanna fakkaata magaazina. Wallaahi magaazina. Magaazinuma waan nu qaraa. Akki jirullee magaazinuma bal'inillee waa takka ruumiyoo if keessaan qabu. Addaraashallee jettuun magaazinuma akkanuma ijaarame qorqoorroo amoora kinfeedhaan kana gadhayanii des. Eebar isin ajaa'ibaa jedhana waan garii yeroo isin laaltan mana jarri ijaarattee bara. Mana miliikfaa ijaarattee mana mootummaa jiraatti bara. Addaraashuma mana magaazina guddaa wayii kan makiinaaleen keessa deemu bal'inni isaa. Ruumiin qabu, diizaayina wayiin qabu, gubbaan qorqoorroo keessa xaawulaadhaan wanna godhan haganu. Qalama abbichuun dibsiisee xiqqoo bifti bareeddee jechuudha. Kana yoo ati ol seente maal agartam? Meeshaa Oromoo agartaa jechuudha jalqaba ol seente. Kaabbaa jarri uffatan kana meeshaa warri abbaa Jifaar Jimma daladde maali? Barcumaa, waancaa, farshootti dhugan, masoobii, wanna kanneen gartee kabuuchoo irraa dalagame, kadaaba irraa dalagame, fal'aana waan jarri fayyadaman jechuudha. Abbichuun nama ajaa'ibaati ammoo bara. Waan abbichuun dalagee namni tokko anaa atillee namoota ilmi Oromoo fedhe yoo dhufe waan abbichuun akkaataa jedha itti saaxileef itti salphiseef waan eenyu akka biyya tana teekinooloojii waan hundaan dandeettii qabu biyya tana ijaare achi mana kana seentee agartan baati. Wanni hundi qabeenya Oromooti. Ka jarri itti nyaattu, ka jarri itti dhugdu, ka farshoo itti buufattu, ka buddeena keessa kaayattu. Kana ilaalaa osoo dhuftu jaarsa dhufte subhaanallah kaa namni ijoollee dubartii ulfaafaa mana san seensuun gaarii miti. Dhiifama illee rabbiin kee dhiifama naa godhu uuma rabbiiti. Jaarsa gurraacha kana dhufta fuulli isaa nama heexoo dhugee gartee takka harbiisa nyaate fakkaatu kana. Dhiiga namaatti akkas godhee bara. Wallaahi maal fakkaata beektani? Nama balaa wayiitti buute gartee isaa balaa itti buutee rifatee namtii waliin shoqqorraa'ee kana ta'ee suuraa ka fakkaatu kana kuuffiyaa gubbaa kaanii jaarsa shaashii jala hidhatee akkanatti taa'u kana dhufta laal coggorraa yaa gurraacha kana. Abbichuun bakka san balleessa laastikuun san soo xiqqoo bifa jijjiireerra. Maaliif bifa isaati kaa'uun inni akkasii kaa'e? Laastika ban laastikni kam? Laastikuma amma uffata irra fannisan kana. Dhaqaa na kijibsiisa warra xannattanii laastika uffata irra fannifatan kana. Maal nuun jedhaa baate jawween faati? Haanca jetteesi. Daaballe jedhanii alatti dalagamee dhufee biyya guddatte keessatti. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbiin nama salphisin ammoo. Ambar waan birii ilmaan Oromoo warri bakka saddattanii laaltanii achirraa fudhaa akka waan biraallee kijiban.
Miliyoona meeqa baasee jedhan. Miliyoona biliyoona jedhan. Qabeenya biyyaa guutuu itti fixee biyyallee sansi Ingiliizidha immoo maali awwaajaan biyyallee maqaa dhufte jirre jechuudha. Ala dalagsiisee galchee nuun jedhan. Awwaan eegee yeroo achi seenu akkuma jaraa jarjara illee bakka tana seenu bara maal eegee beektanan waa irraa boceeroo waanca jedhan yookaan ammoo haanca jedhan waa ta'e bara daaba jedhan waan magartee akka daaban taaniin amanaa ammoo waan addaa wayii irraa tolchee ajaa'ibatti jaratana achi keessa kaayee eegee jechuudha. Wallaahi Oromootiya yoo amma jijjiiran hin beekuan minxaafii illeen kama gaafa inni afatee na fakkaate minxaafichita jala jira miila isaa jala jaarsa. Ciraan yookaan ammoo qaccee beektan isin kafardaa katiisaan ofirraa dhookan jaarsi beektaa harkaan xiqqoo isin badoome hin jijjite. Ciraalleen kabani tiitti isin ofirraa dhooku isuma san isuma osoo irra jijjiire abbichuun isuma harkaa qaba. Duuba namni yoo seenuu barbaadde ijoollee Oromootti jira ammaa achi namni illee seenaa tuqaa laala. Namni hedduun ilaala abboo akkana jennee seenni ilaalsi ni beeka namni wati ilaala namni kun hin tuqu haadha akkanatti marani. Dhattee tuttee ati ilaalte laastii wuqaqoo jedhu kana kunu. Duuba waan jedhee namni nutti mukun yeroo asiin baate jedhe jarri taqara soofuma agarte maalii jedhe akaraa deemtu kana maalii jedhe tana buutee dhabnee dhibes tana buutee waan jedhe jawaarri haa gallu amma ni gaya hajaawii qabnaa jedhe. Maaliif kaameraan dhufee wanni qara uummata iyyanii agarsiisuu deeman hin jenne beenaa maal akkana jechaan turre ilaaltanii akkana jenneen jedhe namni cinaa deemu hundinuu. Maal waan jettan laalaati kaa uummata gabaastanii kaameraan keessan guutuu yaa waraabu wiiliitti dhuftanii ka naannoo Amaaraa ka sabaa sablammoota maali jenneen jedhe. Ni yaa'an jedhe Haayile Sillaasee wanni tolee wayaanni qixaliyaanti godhan bareeda jaarsi maaraga isaa wajjin amma bareedaa osoo ta'e illee osoo himan illee Haayile Sillaasee ni bareeda jaarsi illee kaa gabaabbinna ofiitiifonnaa malee xiqquma kaa gartee taakkuu takka irra jira. Meeshaan mana kee jiru kan isaallee akkam akkas manni illee kam akka isaati ammoo ka xiqqoo bifa ifu laastikni Haayile Sillaaseeti. Haayile Sillaaseen amma Umaan jedhu uffanni illee wanni isaa martuu wayyaa amma as dhufan jedhe yeroo gabbaateef ammallee ammanaa yoo gabbaateef farda Oromootiin dhufta ammallee achi yoo gabbuute sabaa sablammoota dhufta bineensa leenca adii kuruphee santawwaa maaliyyoo bineensa kaa gartee kakalee dha'u qabeenya Oromoo kana keessoo deemtu eessa dhufta amma ganda warri jedhu ganda Amaaraa amma dhufta. Ana dhaga'amma naannoo Amaaraa dhufta amma. Sabaa sablammoota keessa baatee dhufte eessa dhufte ganda Amaaraa dhufte amma. Yeroo ganda Amaaraa dhufte eessaan seente qofa Oromiyaan seente Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa yeroo seente Oromiyaan seentee sabaa sablammoota keessa deemtee dhufte araa kiiloo seentee ganda Amaaraa dhufte amma. Maaliif jira? Mastaawotiin tolfamee akkana mana akka kun mana keessa taa'u tana xiqqoo takka tolfamee mastaawotiin tolfame. Hin bareedu maan jedhu. Mastaawotii mabara jalaa gubbaallee. Maaltu keessadha amma? Waan aadaa warraa wayii waan akka afur musharii wayiitu jira. Wanni akka kophee wanni akka gartee waa itti nyaatanii maal kanneen achi keessa teettee jechuudha. Wanni xiqqoo wayii. Hagana wanni Amaaraa achi keessa jiru. Alaabaa warraa hin jirtu. Aadaa wanni Amaaraa naannoo Amaaraa hojjette mana san takkatti seentee hagana gartee baata. Namni dhadhaan nak jibsiisaa. Amma achillee dhaquu deemtanii. Achi gabbaatee eessa dhufta? Ammallee bakka amba balaan itti buute. Yeroo achi gabbaatee eessa dhaqxaa? Tigraay dhaqxa jechuudha. Tigraay aadaa isaanii wajjin meeshaa isaanii waan isaan itti fayyadaman wajjin dhuftaa maal agartanii amma bakki namni lafa itti lixe masgiida Najjaashiitti dhuftaa sitti amma. Jedha namni wajjin yoo beekaa agartee bakka san dhandhaan namni hundinuu jedha. As dhaabbata masgiidni Najjaashii akkuma jiru sanitti alatti Aksuumiin biratti aadaa kana biratti masgiida Najjaashii as dhaabbata. Amma dubbiin nama eegaltii dhageekaa bakka balaan namatti itti buutu amma. Wanni aabbichuu itti duulanii furrii as jala teettan. Bakka balaan nama itti buutan mallee gad deemu jira. Yoo asii baate amma sabaa sablammoota dhufta kaan mallee abbaa kiyyaa. Beenishaangulii, Gumuzii, sabaa sablammoota kana keessa maal agartee beektaa? Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah mallaqa duriitti fayyadaman kan laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah yaabbichuu rabbi umurii siyaa dheeressu. Kana keessa deemta amma sabaa sablammoota Somaalee dhattee gaala isii dhattee akkaataa waraana Qur'aana boraatii Qur'aana waan hunda waan Qur'aana kaasee kana mara. Kana keessoo deemtu ka ammoo Islaamaa kana osoo ija nama waraantu akkanatti cirqam namatti ija tanallee dirgim iji booyika tanallee dirgim. Wanni isaan arguu deemaniif ambiyaa guutuu nu gartee waan biraati. Waan ambi Itoophiyaa kana keessa dur ambaan daaraa godhe dachii rabbii dallaa masqala godhee lafa masqala godhee karaa dachii Itoophiyaan dachii kiristaanaa jedhan. Hunda bira walatte maal agarta? Saantibii wallahi saantibii dur itti fayyadamu warri sabaa sablammoota Affaarii fi warri Beenishaangul kunniin saantibii laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jettu kana ka dur itti fayyadaman.
Isin galee Qura'aana Somaalee birattu Qura'aanni as jira. Meeshaan aadaa isii as jira. Waliin gala kan sabaa sablammootaaf Oromoon aadaa buna loon waan Oromoon qabdu kana warri kibbaa qabu kun suuraadhaan amma waan daddala rabban. Amma kana keessoo akkana deemtu eessa dhatte isinii gabaabsaa Oromiyaa dhufta jechuudha. Oromiyaa keessa wanteen keenya as jira. Uffanni aadaa Oromoo maaliin kunneen as jira hundinuu. Asii gabbaataa odaa jira. Odaa bira farda jira. Farda bira waraana jira. Gaachina jira. Waa mara jira. Kana keessaa gabbaatee 4 kiiloo keessaa gabbaataa jechuudha. Gaafa duraa maal nuun jechaa turan. Amma waan isinii kanarraa waa hedduu qaraatanii jechuudha. Shanee dheennu akka taate. Kaafaa of shaneen maal akka yaabaan badhaadhinni warra balaaleffatu kun maal agartan ammas keessatti haga isinii kana keessa. Nafxanya warri jedhu Amaara naannoo Amaaraan ifama uummata naannoo Amaaraa jedhaani. Amaarri waan takkatti achi keessaa qaba akka Amaaraatitti mana tokko duratti isinitti hime kana. Wanni keessa jiru meeshaaleen ka aadaa waan xiqqoo takka. Oromiyaa bakka hunda keessatti Oromiyaa agarta. Seensarraa haga baatutti Oromiyaa keessa osoo deemtu Oromiyaan keessaa baataa jechuudha. Maa kana mara isin nama kanatu waan naan jedhe duuba isin hima. Dhageettaa naan jedhe. Wal barree aktiivistii akka ta'e itti himee peejii kee qabutti agarsiisee wanni bal'ina akkana naasaaf kanaafi. Ameerikaa dhufuu kiyya itti himee asirratti dhaabbatee waan naan jedhe sa'a daqiiqaa cinaa sa'a naa kenne. Ani waraanallee ture jedhe. Paartii badhaadhinallee deeggaru jedhe. Dandeettii tiyyaan bakka tana dalagaa jira as dhufe. Paartii badhaadhinaatti illee miti jedhe. Garuu rakkoo teena siimaa dhaga'inaan jedhe. Jabaa keenya haga dhabamsiifnutti haga wal dhabamsiifnutti nu hirriba hin qabnu naan jedhe. Nama hedduu as dhufa agarre. Namni dhufu hunduu yeroo alaasee dhaadataa seenaa jedhe. Hin beennaa warra kana. Jechaa deeman jedhe. Kana godhe. Ammas keessa mee namni keenya maaltu jedha. Itti himuu eegallee jedhe. Harka 185 dalayiddoon as keessaa illee Oromoo ta'u. Dura ta'an Oromoo, itti aanaan Oromoo wannaas itti gaafatamaan. Waan jiru gaafii feetan nu gaafadhaa innee warra namni gariin dhufee nu himaa jedhe. Warri kun warra mootummaa Oromoo qajeellootti itti agarsiisaa hubachiisan. Inni hin gaafannaa jedhe. Maali? Kana godhanii mee amma nu geessa akka Oromoo akkam godha akkana jedhaa fiiganii jedhe. Bira geessinaa jedhe gartee. Kanaa akkitti ijaaran bakkuma san bare. Kan amma ijaaran kana keessa ijaaran kana nama keenya dhabaniiti ambuma dalasanii bara gaafas. Keenya ka dalag jedhaniin aadaan garasii fidaa akkana godha ijaaraa jedhaniin waan biraa dalagee achi deemaa jira. Maaliif? Wanni kun hundinuu deemee ka diinaa ta'atti beekan isaan. Yoo hadha dalanne boru warra dandeettii qabu dhufee bakka tana qabatan hoo ajjeesanii balu dalagee fa'aa dheessa kan maan onnaatu naan jedhamu. Dhuga maaliif kana siinaa ilmaan Oromoo hadha. Wanni amma nu sinimaa jiru dalagamaa jiru kun biyya keessatti dalagame. Saatalaayitii darbatte ilmaan Oromoo saatalaayitii. Itoophiyaan saatalaayitii miti takka makiinaa bareedaa Itoophiyaa keessatti naa himaa. Mootummaa yaabbatee hin beeku mootummaa Itoophiyaa makiinaa bareedaa. Takkaa siree bareedaa raftee hin beektu. Bakka isin himu kana yoo seentan ilmaan Oromoo haa galatoomu waabbichuun viidiyoo waraabamee lafa jira. Kalee akkam akka ture osoo hin diigamin osoo hin ijaaramee inni kun akkana hin ta'in. Surree isaa wallaahi Oromootiyya nakjibsiisa dhaqaa. Surreef shamiza jaraa ka achi irra aduun nyaattee fixxe kan haadarraa guuran. Hoggaa miidhachi gubbaa ka taa'e kadan qorqoorroo shamee ciccitee akkana awwaan biin jenne akkami ijji ilaaltee achi keessa dabranii wanna ayyaran. Maaliif isaan biyya tana akka namni irraa fudhatu ni beekan. Keessa baanii galanii yeroo ofii gartee farshumaan mataa dhuganii dabarsan malee ufumaafuu bar jiruma ofiitu hin dabarsine mootummoon dabran dhaabbichuun dura. Mallas irraa eegali guutuun isii. Hirriba mukarraa ka wanna arafani. Hirriba mukarrafu isa rafanii dabran jechuun waan allaalamu. Maaliif abdiin qaba yoom nu balleessanii isaan namu ajjeesu achii ka'e ajjeesa gidaloo. Naannoo sanii akkanatti gidaloo. Isaan maal eegan Oromoo sana ofirraa eegan bakka jirutti nama Oromoon ta'in hangootti fiduu isa kanaan nu ficcisiisu osoo gartee nu balleessuudhaaf bireewwash kun nama keenya jijjiirree guutuu isaa fudhachiifnee uf goona jennee ifaajan hundisiitu qabri galtee gartee horii Itoophiyaa bulchaa turan. Hadha namni kun osoo anaati itti duulu osoo keessaa alaa itti duulan
yaa Oromooti jechan irraa hanqata abbichuu akka jedhee irraa jechi wallahi an jechan an beeku aydono yeroo gadi rabbii kiyyaa wal dhabade waan hedduu sodaadha. Maaliif nama kana gartee faarfamaan rabbi faarsinee daangaa baafne na fakkaata jechuudha. Yoo ammoo deebi'ee ilaalu nama waa dalage jabeessitti shari'aan teennallee sii galee nama waa dalage jabeessa akka namaatu jabaatu jechuudha. Wanni namni kun adda dalage yoo isin laaltan adda amma Itoophiyaan makiinaan elektiriikaa malee makiinaan biraan seenu akkam ta'u deemtee waatetti nan gaafatiin kaamu. Biyyoonni guddatan sagantaan Ameerikaan faati qabdu makiinaa elektiriikaa malee guutuu balleessu. Dura garuu namni balleessee argame adda dhaabbichu. Maaliif qilleensi faalamee makiinaan gaazaa jechuudha. Ilmi namaa dhukkubaan naqarsaawwan adda addaatiin dhumatu dhukkubni baay'atu kuni qilleensa faalame jechuudha. Biyyi namaa muka tokko yoo mureetti gaafatama lubbuun namni. Hadda namni kun muka miiliyoona meeqa dhaabe? Waa meeqa jijjiire? Namni tokko bahee dalagatee galuuf ilmaan isaa bakka gahuudhaaf haalli mijjatu biyyi namaa wanni tolche maali? Karaa tolchan. Karaan maaliif? Dhukkubsataa fiiddee ambulaansiidhaan mana hakimaa geeffatta. Ijoollee kee iskuulaa fidatta. Wama feete wanni akka karaa namni keenya nama hin beeku waan kana. Wanni akka karaa furmaata ilmoo namaatti ta'u hin jiru. Bakka barbaadde fiiddee dhattee galta jechuudha. Yeroo biyyi namaa akkana karaa amma Ameerikaa maal kana isin gartan ganda mara keessanii halkanii guyyaa karaa dalagan sa'a 24 karaa dalagama biyya guddatte keessatti ima dalagan karaa kana. Wiikendii sanbattan lamaan ni beeka warra dhala jiru karaan firiyoo jedhan kun cufamee yoo xiqqoo karaan tarsa'e xiqqoo maashina irra deemee ilaaluu jira halkanii guyyaa irratti bakki xiqqoo bari hin cabne yoo ilaaltu bareedaa qulqulluu kan diiganii ijaaran. Kaawul gubbaa mursiisanii karaa kana kaan asiin baasanii ganda keessa bakki hundi karaa ispaaltii gandi marti keessa. Maal laallee amma yeroo ibiddi takka ka'e gara hundaan fiigee dhufa warri ibidda dhaamsu. Yeroo balaan takka wanni feete galte ati waa dheessitee balaan bubbee dhalatee maal jedhe lafti hundi karaa. Namni amma kana bira taree biyyi guddate manoota irratti fooqii hunda irratti wanna xiyyaarra buu dalagaa jiran. Salphatti nama yeroo inni dhukkubsate osoo makiinaan lafarra hin fiine xiyyaaronni akkaataa shaffisaan imerjensii fudhanii itti geessan. Yoo ati maal itti gaafattu jalqaba wanni biyyi takka qabaachuu qabdu karaa jedha. Karaatu hospitaala si geessa. Karaatu hojii si geessa. Karaatu waan hunda waan itti barbaadde dafee. Wama feete daftee argachuudhaaf karaa qabaachuu qabdaa jedhan. Teessumti lafa amma markaatoon kun amma Finfinneen guyyuu gubatti. Makiinaa mara qaba nama ibiddaa gaariitti. Garuu inni dhufee ijaaja. Tokkochi yoo dura dhaabbate bas kabiraa garachi sunuun seenu bara. Fagoo dhaabbatee asii bishaan bilooka meeqaffaarraa asiitu magartee bishaan osoo isaan geenne lafa bu'a sunuu bara. Tokkochi sunuu. Bes wanni gubatee wanni itti dhufe gara inni jiru kan dhufe dhaamsa malee hin danda'u. Hin jiru karaa. Ambulaansiin Itoophiyaa keessatti amma iyyaa oolte karaa gubbaa namni jalaa godhu kan jiru karaa. Takka danqalama kan ijaajjaa oola. Dubartiin deettu meeqa du'a. Namni lubbuu isaa aksidentii makiinaadhaan ka fe'ame ka maal jedhe guutuun asi dhumata jechuudha. Keenyaaf namni kana hin beeku. Yoo ati ilaalte nama barate kanatu karaa maalii godhee bililicii dibees hin jedha. Paarkii namni keenya hin beeku amma paarkii. Hin beeku bara wallaahi namni fagoo jiraachuu nama keenya paarkii jechuun bar ilmi namaa kun ilmi namaa kamu maaliif rabbiin gartee jannata magariisa godhe. Jannanni bal magariisa. Bakka ilmi namaa sammuu isaa itti qabu. Ijoolleen biyya guddatte maaliif tooppi taatee samii sadii kutti gartee waa uumti firii sammuun isaanii. Bakka dhattee taphattu maatiin amma guyyaa sanbattanii fuutee paarkii geessita ijoollee. Ol fiiddee kaan taphattee maal jettee gammaddee galte ijoolleen. Sammuun jaraanii boqota. Namni hojii irraa yoo bahe dhattee bakka bashannanaa kana gartee horiin kafaltu waa takka hin jettu dhattee ofirra maali achi boqotta. Ka waa dubbisuu barbaadu. Ijoolleen qormaataaf qophaa'uu barbaadu. Paarkii dhattee deemtee. Muuziyeemii dhaqan. Laayibraarii guddaa kana jira kana dhatta. Laayibraariin biyya namaa yoo ta'arte lafti marti laayibraarii guddaa kana. Seenii nam tokko sitti dubbatu taa'ee kitaaba barbaade. Waan barbaade dubbistee achii gartee sammuu kee qartee baata. Waan babbareedaa biyya namaa keessatti tolcha waan hunda karaatti mana hunda qalama isaa bareedaa halluu itti godhanii ifaa itti godhanii waan calaqqu kana mana keessatti alatti raahan jiraata jechuudha. Sammuu kan kee hin aartee waan feetaatee gabbaa sirraa badde. Sin gammadda jechuudha onnaan kan keewwanis ta'e. As keessaa baa namoonni biyyaa waa uuman sammuun namaa boqotu. Keenna kuni gorom'oon yonnaa baratee gartee woxxee
ukka bes akkuma nu durbaa dadhane gartanii bes asumatti hayyoon teenna bakki itti nu dahanillee asuma bakki itti nu guddisanillee asuma bakki oolullee asuma bakki bullullee asuma gabbaaneetuma loon dhufnee dachaana ka magaalaallee namni keenya yoo guddate Itoophiyaan baroo nama abbichuu balaaleffatanii fi mana haraqee gartanii qulqullittii jedhanii dur mana gartee birziif xajjii jedhan xiqqoon ol guddate biiraa fi maal jedhanii wannaa kana barate maal jettanii waan haraqee adda addaa kana oliifate namni keenya bes waajjira dhaqee barcumaarra maraa oolaa asii yoo ba'e galgala eessa gala beetani mana farshooti. Mallas Zeenaawii mana jimaatii fi amma namni gariin Mallas Zeenaawii kan Mallas Zeenaawii maal bane mana jimaa hashiisha diraaga bakka ijoollee itti dhudhu zinaa bakka itti dalagan hayyama baasee magaalaa guutuu biyya guutuu keessa gadhiise jechuudha. Akka ilmi Oromoo tokkollee lamuu barateellee gariin dhandhe biyyaafillee bu'aan baafna hashiisha baneef. Keenya ka beeku namni bes gabbayeennaan galgala wata garte ambira ministeera wata garte mana farshooti agarta. Biyya bulchaa bara. Baay'ee kun cufanii wannaa san jarmaa nama biraan dhugu hoteela cufanii as teettee godhaa bultee horii uummataatiin. Ganama achi baatu kamataan buuwwoon bakkaa garagalee achi waajjira dhufte amma kunoo. Xiqqoo isii taa'ee qaata mataan buuwwoon itti jira buna dhuguu baya. Namni ala kana taa'aa olee balaaleffannaa mootummaa irratti oofaa jechuudha. Bashannan isaa gana. Makiina nama jalaa ban nama seensa namatti buusaa jechuudha. Maaliif hin jiru kwa bakki? Itoophiyaa amma namni cidha yoo godhatte walgayyoo godhatte eessa godhatte beektaa? Charchi keessa. Islaamallee charchi dhaqa xiqqoo bakka warri hin beeka bakka bal'aa kan tolchee achi dhaqaa suuraa asii ka'aa bes makiina namaa jala dhaabbatee makiina namaatti hirkatee ka'aa ilillii wayii bakka dhaaba wayii dhaqee asii ka'aa laga fa'aa bu'ee bakka gartee wanna wayii udaanuu ajaa kana keessa dhaabbatee kaanii galan jechuudha Itoophiyaa keessatti. Hadha cidha barbaaddee konferensii ka Islaamaa ka Kiristaanaa abbaa fidhi ta'e bakka sii jira gartee ka sagalee takka namni sittiin dhageenye gammaddee wanni marti bakka sii qophaa'e teettee ati deemtu jechuudha. Mallaqee koo qopheeffattee dhattee hunda goote. Kanaaf wanni kana mara keessi deebi'ee filmaan Oromoo namni waan beekne wallaalan jechuudha. Yoo ati waan feete itti qaraate waan feete itti himte nama dhaga bishaan naqee jechuudha. Hin fudhatu sirraa. Maaliif wallaahi isin galuuf kan beeku ni hiikaa waan sanii. Nullee bara waan biraati isin hin caalle. Waa lamatu isin caalcha dhiifama. Isinillee hin caallu. Waa lamatu isin dandeesse. Takka an akka Mustafaa ofii isin hima. Deemsa kana keessatti namni garii mataatu arri, garii miilatu arri, garii ijatu arri jedhan. Ani maraayyuu amma mataallee na arri, garaallee na arri, ijillee na arri, miillillee martuu garaa hunduu na arri. Biyya namaa kana yeroo dhandhu anam Ameerikaa gaafa dhaqee yeroo dhaqu maal arge maal si'a beektanii? Biyya addaa teekinooloojiin addaa keessa no wanni Ameerikaan faati qabdu maali? Wanna hunda ati yeroo dadhabde bakka gabbaateetti ganda bira mana kee bira. Ganda mara keessa bakka ijoollee taphattu namni guddaan taa'ee itti nama bashannanu jira. Paarkii jedhanii ganda hunda keessa. Yoo waan kana laalu maal itti ati gaafatte namni sammuun isaa yoo baqate waa uumuu danda'a ka dalagillee dalagaa sirnaan hadha ka dadhabe boru dadhabbii baafatee dhaqee dalagu ijaan gammaduu qaba sammuun gammaduu qaba waan hundaan siin jedhan gartee bakka kana bishaan jira waan magariisa kanneen dhadhaaban. Yoo ati gabbaate karaan ka ajaa'ibaati makiinaa irra oofatta. Karaa kana maa kana dalagantee yoo ati gaafatte namni barwannummaan furammaa walii galaatu kanaati. Mi'aata buufii keetii siin janteettee. Asii kaatee akka agarsiisu saagamsa irraa fudhata kana. Amma fakkeenyaaf lafa Finfinnee dhaqanii kutaatti galuun guyyaa tokko lafa shaffisaa guyyaa takka biyya Ameerikaa akkasii miti. Sakandii keessa fiiddee deebita. Ifaan si dhaabuun jiru karaan hunduu kennata kan irraa kaate karaa barbaaddee murtee fiiddee bakka feete dhattee deebitaa jechuudha. Achi biraan karaa kana gubbaatti akkaataa deemtu jiraati. Karaan ambulaansii karaan nama shaffisaan deemuu barbaadu karaa kana gubbaatti wanni hundi aanjee mijjatee jechuudha. Akkasii nama waan ergee ilaalaa irraa dhiifama of folchaa yoo waan asirratti isin yoo na godhu se'eeti oke kun waan biraa ta'ee. Oke jaalbanti argame maa'isii keessaan sii deebisa inshaallah. Kanaaf akkasii akkaalee bareedduu ilmaan Oromoo hedduu isin dheeradhee alaa kulli haali wanni kana mara keessa hin deemne maali? Amma waan goota warri gartee waa mormitan paartiileen deeggarinaa.
mormi namaallee seenaa fayyadamaa. Ka biyya keessa ijoollee biyya alaatti waa dhaama. Rabbi umrii isaan haa dheeressu. Dhiyoo kana viidiyoo tokko ka Shaamini biroodhaa dhagaye. Ka isaan Yaman dhaqanii ijoolleen teenan sobdii dhagaa haadhanii dhagaa jala waa dhaabanii maal godhanii akkasitti gartee Arabni ergattee akkasitti dalaganii waan xiqqoo argatanii jedhan. Oorruun biyya teena taa'adha abbaa nama dalagu dhabee lafa bultii jedhan. Rakkoo namni keenya qabu biyya Arabaa jiraadhu Ameerikaa Awustiraaliyaa jiraadhu waa isinii dhaaman. Namni keenya biyya guddate keessa jirullee jiruu inni jiraatu waliin beekna. An Ameerikaa irraa dhufee ni beektanii. Kaampaanii gaaf durii dalannee amma hojii mataa keenyaa dalaganna. Namni ol ka'ii gattaa achi deemnu hin jedhu. Warri biyya namatti Ameerikaa biyya feete yoo jiraatte namatu as deem achi deemsiin jedhee sa'aatiin biyya namaa waa dalagan. Garaagarummaan biyya Arabaatii biyya Ameerikaa biyya guddattee maali? Mirga qabda. Mirga kan kee namni sitti hin cabsu kabajaa qabdaa, anshuraansii qabdaa, fayyaa kee irratti mana gaarii kee jiraata, waa mara qabdaa wanni marti keeti. Garuu namatu si hoggana. Nama si hoggana. Nama si hoggana. Biyya akkasiisan keessatti namni gariin Ameerikaa hawwa namni kenna. Erga biyya guddatte akka ilmi namaa laalutti adiilleen Ameerikaa baqata biyya Awurooppaa keessaallee. Ameerikaa galuu hawwa namu. Maaliif Ameerikaan biyya dalagattu? Biyya biraatti sa'a 8 daladdaa Ameerikaatti yoo sa'a 24 daladde namsi dhorgu hin jiru tokko san. Inni lammata Ameerikaan biyya akka malee guddoo bal'ullee wanna hundaa keessatti argatta. Tuun biyya super power addunyaa irratti biyya waa hundaanuu gartee ati lammii isii yoo taate kabajaatti qabdu. Kanneen waa hedduu walitti hammate. Garuu nu uumi baqataa itti dhaqee miti. Bilgeed faat miliyoonaroon boqonnaan qaban sa'a 24 dalaganii fiigan waliin. Rahaan hin jiru biyya san. Rahaan hin jiru. Maaltu raasii dhorga beektaa? Sa'a 24 fiiddee ol guddachaa deemu qabdu waa mara jalatti. Amma osoo ati makiina bareedaa tokko qaba jettu waggaa irraa makiinaan bareedaan baya. Telefoonni bareeduun baati. Jala fiidda. Amma telefoonni kun hagam $2,000 Jalseeks hin beektanii kan namni beektan. Telefoonni kun amma $2,000 barana bahe. Amma kabidhaa gadhiisan amma kana caalu. Kun $2,000 kana caalu gadhiisan. Kompiitarri akkasii jira. Makiinaan akkasii jira. Yoo akka biyya keenyaa akka amma Itoophiyaa kana fa'aatti faashina hordofa jette hin dandeettu achitti. Hin dandeettu. Maaliif? Waggaa irraa baya. Yoo ati ji'a 8 telefoona kana qabatte amma kun haga bahe ji'a 8 akkas ga'uu fi amma kabiraa dhufe. Zil 6 warri hin beekne. Amma kana qabattaa makiina bareedaa maashaallah 2024 ka waggaa kanaa qabattaa. Makiina kana waggaa yoo osoo atin oofin makiinaan kun duuba baya. Makiinaa gamtu jira. Makiinaa biiliyoonaan ati $1 bitattu jira. Akka warra Itoophiyaa kanatti taajira dorgomee maalii deemaa jiraatti jiraachuu hin dandeettu. Godhuu hin dandeettu. Biyya namaa keessa jirtaa. Kiraan manaa asiraa. Inshuraansiin asiraa. Ati wanni hundi biyya namaa san keessatti makiinaa karaa irra ooftee mana galtu. Makiinaa karaa irra ooftee mana galtu. Yoo mana dhufte biyya keenya poostaa laaluuf namni ni gammada poostaa yoo Ameerikaatti poostaa nu uumiti abbaan qabeenyaa poostaa alaa fudhatee yeroo seenu tarsaasaa dubbisaa gara mana isaa gala ka dadhabee bara hojii irraa dhufe. Maaliif biila maaltu na dhufe? Wanni hundi sisteema keessa jirtaa makiinaa ati deemtu kaameraa si kaasuu jira. Ati quban qabdu poolis karaa gubbaa dhaabbatee si eegu hin jiru. Wayi mas balaa wayii dhufte gartee boqonnaan qabdu takka. Inni biraa hoo sisteemni biyya Ameerikaa suni wanni isiin guddatteen taaksii mootummaa qaraxa jechuudha. Qaamni keenya akka odal harri asii iyyuu kana. Yoo daladdee galtuun ni kennita. Yeroo bitattu ni kafalta. Waggaa irratti illee irraddeessi irraa fuudha mootummaan. Warii Ameerikaa keessatti dalagatte kaashii kiisha kaattee birritii jettee ba'uun hin dandeettu. 10,000 ol siin ayyaman. 10,000 saantii takka yoo taate eerpoortii irra yoo sirra qaban 10,000 isaan takka illee dhabda jechuudha. 10,000 si ayyama isii kiisha kaattee baata. Sisteema.
biyyatee yoo jiraatte yoo gabaabduutti isin gabaabsuuf yoo asii galtee dalagatte biyyatee keessatti firii. Makiinaa asii bitadha yoo jette biyya kana keessatti bitadha yoo jette namni siin dorgomee ebalu makiinaa akkasii qabatee siin dorgomee ati mataas nyaatee lafa si darbu hin jiru. Tokkoffaa osoo hin dhandhe salbaaja dhittee uffattee asitti itti gammadda. Salbaaja kee qaggootee kaawutee uffattee ati deemte maasha Allah namni si ga'u hin jiru. Yata abbaatu jaldeessa qilee irraan bahee boonaa karaa gubbaa deemte. Ameerikaa keessatti yoo ati dahaaba uffatteef qullaa ati deemte wal qixa. Makiinaa ajaa'ibaa kan namni hadhaawwannaa keessaa bahee yoo ta'e dhoofte oh nice faranja guddaa kana siin jette nice car makiinaa bareedaa hagada siin jette yoo guddate sanuu namni namaaf akkanumaan. Qullaa deemtee namni si ilaalu hin jiru. Uffattee namni si ilaalu hin jiru. Jabaattee laafattee namni waa'ee kee dubbatu kaasu hin jiru. Umas hin fakkaatu jechuudha. Asittoo ilmi ebaluutii si beekan. Saahiba qabda. Gaddaaf gammachuu si waliin qoodaman. Raahaa qabda. Yoo guddate nama dalagu taasisaa 8 daladda biyyatti. Hin jiru namni 8 dalagu hin jiru. Yoo guddate achi biraa wanni ati argattu. Wanni ati argattu harka 199.9 keeti. Amma namni guddaan biyya alaa jiru asii galee dalagachaa jira. Kana wanni isin tuqee maali? Biyya feetee yoo jiraatte raahaan qabdu biyya teetii galii dalagadhu. Wannan siidhaaf. Warri sitti zina biyya namaallee qabdu ni qabda achi san qabaadhu asii galii dalagadhu miila takka achi kaayee takkas kaadhu dalagadhu. Hireen hadha jirtu tun boruun argamtu. Biyyi tun akkuma biyya guddattee san bal'achaa deemu jirti. Lafti hadha jirtu boruun jirtu. Hireen hadha jirtu boruun jirtu. Mootummaa abaaruudhaaf mootummaa irra dhagaa darbachuu paartii wayii deega yeroo kee gubin. Warri atadha isaaniif jecha dhagaa darbattee obboleessa keetii wal dhabdu kuni si'iin kaampaanii banachaa jiran. Yeroo ati mootummaa mormitu yeroo ati dhagaa obboleessa kee irratti darbitu isaanii galii galaa jira bizinees isaaniiti kun. Isaan addunyaa irraa horii argatan. Addunyaa irraa. Warra biyya tanaan diinaa irraa horii argatan. Warra biyya teennaan diinaa irraa. Amma namni keenya kanan beeku. Amma Ijipti nama kamuu ka Itoophiyaa dur dhaabbate. Hatta osoo ijoolleen wayii wanni duriyyeen ijaaramtee dhatte horii kennitiif. Ila kun waan akkana dalagaa jirraa mootummaa kan dura dhaabbachaa jirraa afaan keenyaan arrabsaa jirraa akkana goona yoo jettee ijaaramte horii miiliyoona kennamaaf. Namoota paartii siyaasaa kan wadha itti duullu kunniin barbaadanii horii hagana isinii kennina. Waan biraan godha mootummaa kana jechuma xiqqoo nuu katabaa jechuma takka dubbadha uummanni isin dhagaa jedhanii horii biiliyoona kennaniif. Beektu kana isin. Addunyaan kun akka itti wal cabsu akkana. Kanaaf isaan maal godhuu qaban? Si'ii kana akka ati wal nyaattu, akka mootummaa irra dhagaa darbitu, lubbuu obboleessa keetii akka ati baaftu. Cirri sila loddiin jedhamtichi sirbee yeroo biyyi nagaa taateen fedhu warri kun. Yeroo biyyi nagaa taate amma yoo shaneen tun alaa galtee faannoon alaa galtee nagaa taateedhaan naa qabadhaa. Paartii birii garee gaangistara wayii ijaaranii keessaayyuu lafa gamitti naannoo Gujii takka Booranaa Gujii keessatti. Wallagga keessatti naannoo Amaaraa keessatti lafa tana sadiin naa qabadhaa kijibduu Mustafaa naan jedha. Amma namni keenya yeroo ebalu faala gabbaate jedhan taphaaf se'an. Isaan haga jiru biyya tana keessa rabshaa kaaniitu mormitoota mooyii mootummaa kanarra ijaaranii fedhu aabbichuun jiraataa bu'a. Fedhu ilmaan Oromoo jiraatti ka fedhe jiraata. Isaan yeroo cufaa galiin isaanii ka ilmaan guddifatanii ilmaan isaaniillee jechuudha. Warra paartii siyaasaa akka mormu kan ilmaan isaaniillee akkuma abboota kanatti deemti. Maaliif? Ilmi abbaan doktoraa yeroo baay'ee ilmi abbaan doktoraa ilmi doktoraa ta'a. Ilma qotee bulaa ilmi qotee bulama. Kanaaf isinitti hiinaa dhiifama naa godhaa. Oromoo tiyya ufaa quba qabaannu siyaasaan abbaa qabdi abbaa haa dhiifnu. Akkuma barsiisaan ni barsiisa. Qotee bulaan ni qota. Daldaalaan ni daldaala. Barataan ni barata. Jara kana haa barannu. Nu namni akka Mustafaa hedduun keenya warra siyaasaati jedhana. Ijoollummaa keenyaan maqaa saba keenyaa fuunee bidda keessatti buqqennee seenne. Nu amma akka nama vaayirasiin dhukkubarraan fayyine seeneeti siyaasaaf nu adda galchuun ni jajjabaatte amma nu nyaatti hin agarra agartee bakka waa badan manguddoo agartee nama jaarsaa jaarsi bara akkanumatti taa'ee ijoollee jedhaa barti qoone nama lafa bule nama hayyuun bar ijaan si lola agartee osoo taa'u badii arga. Ni obsu agartee ni lola hatta kabiraallee nama biraa yoo arge
akkuma godhu waan san irraa dhoorga yoo akkam guddate jetti manguddoon bari yeroo gartee keessummaan jiraatte waa taate waan badii argite hin jedhiftu. Maaliif badii argaatti? Jetti. Ijoollee jedhan. Waan bakkas. Warra dhukkuba siyaasaa kanaan laaqame amma ijji teena waan biraan agartu gartee nama biyya diiguu deemu hattuu malee. Yoo kana bartan amma warra kubbaa taphatu laale warri barate kun bar kubbaa jalaan galu. Manchester inni quban qabu inni maal jettanii maalii fuudhi jinni jedhee guyyaa kana gartee albee wal qala Keeniyaa kanatti ijoollee sadii qalan ijoollee Itoophiyaa. Goolii galtee irra bara tokko gurra irraa muran Somaalee lamanii ajjeesan. Goolii bara watakka waan onnaan qabu. Namni siyaasaa akkasii dhiifama naa godhaati isin dheeradhe illee wanni irraa kaanee karaa kana gad dhufne biyya tanaa gartee numaaf warra isin abaartan kun balaa itti buuftan kun ijoollee ofiitiif ijoollee teennaaf biyya ijaaraa jiran homaanuu keessaan galatan. Abbichuu osoo argee namni keenya qalee gogaa irraa baafatee foon illee adda cirattee Oromoon ganda gandatti hin galattee nyaatti. Miliini keenya osoo agartee Oromoo anas ni malagaa miliini keenya osoo agartee Oromoo reeffa isaa illee dheetti jira isaatii miti. Haile Sillaasee illee akkasuma. Waan arge isinii himaan. Mangistuu Haile Maariyaam illee akkasuma. Mallasiin ufii kiyyaa argee jechuudha. Oromoon guutuun mallas iyyuu agarte surree fincoofti. Ka arge isinii makaanamma. Maaliif uummata keessa deemnee garee ani yoo xiqqaatte waggaa sadii fooyi madaa'ee uummata keessa deemee dalage. Waan siin jedhani rabbi si haa balleessu nurraa deeminaan jedhan gartee nuun balleessin. Amma isin namticha kana buusuu deemtanii mallasiin. Kana yoo rabbi buuse malee namni tokko waa godhuu hin danda'u nuun balleessinii deeminu hin jaayyu ati gandagatte. Ni beetti qabsaa'onni jaallan kalee qabsaa'e. Mallasiin immoo siin jani bara. Kaadha namni oppiidiyoo duulu oppiidiyootu ganda keessa nuun deema baay'ee gartee mana oppiidiyoo bulla makiinaa jaraatiin deemna jara karaa nu dabarsa. Hadha gartee daaddaan keessan taa'ee oppiidiyoo kaleessa maalii baafnee jedha. Sadarkaa kanallee biyya tana geesseen oppiidiyoodha. Osoo oppiidiyoon achi hin jiraanne Oromoon mallasiin irra na dhagaa. Osoo oppiidiyoon achi hin jiraatin Oromoon mallasiin irratti amaara taate guutuun isii. Dhibbaa dhibbatti uummata haga murtaa'e ka gammoojjii keenya kana yoo taate malee guutuun amaara taasisa. Oppiidiyoon achi teettu santu nu walii hidhatee mallas jedhee bara. Osoo oppiidiyoo yoo hooqan jechuudha. Ijoolleen dhagaa lafaa dhuftan. Oppiidiyoo yoo hooqani maal taatedha? Abaa'oo taatii jedhe gartee akka faxaayii lotorii maali ani yoonnaan kaardoonaan tokko jira lotorii. Tapha mallas abbichuuf argaa biree akkasuma taate kun irraa gadoodhaan abbichuun abaa'oo ta'ee gabba'e jechuudha. Kanaaf hadhaa shaniif naftanyaalleen araa kiiloo ka jiru abaa'oodhaa jettee jechuudha. Yes warri biyya bulchaa jiru gabaabumatti adda bilisummaa Oromooti. Ilmaan Oromoo jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kakalee fincilee diina ka'e kahiree tana fidee jechuudha. Oppiidiyoon kan akka Lammaa Magarsaa faati, kan akka Jawaar Maammaffaa, kan akka Baqqalaa Garbaa faati, kan akka Maraaraa Guddinaa faa, kan agartee girrisaan iyyuu kun guutuun oppiidiyoo irra mallasiin jaalatu mallas qabrii ka'een waa galoo irra jechuudha gabaabdumatti adda isinii baasan. Ammoo inni wal lolu jiru akka ilmaan Oromoo yoo ati taate oppiidiyoo fi warra diinni ergatu. Ilmaan Oromoo qabsootu wal lolaa jirra jechuudha. Kanaaf gara ilmaan Oromoo qabsaa'ee gara badhaadhinaa weelkaam isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa, hedduu isin dheeradhe. Kalkaniiti halkan gaarii, ka guyyaati guyyaa gaarii. Yoo rabbi inshaallah boruu liddachaana. Uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha. Uummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.